jennekana kanumaan jalqabna afaanuma keenya. Sagantaa keenya immoo gara boodaatti immoo bal'inaan ni haasofna. Eebbaan jalqabna akkuma aadaa fi sirnaaf safuu biyya keenyaaf Oromoo. Kanaaf kabaja olaanaatiin garanatti warree waamnu qabna jechaadha. Abbootiin gadaa keenya, maanguddoonni keenya eebbaaf qophooftan akkasumas mana amantaa Islaamaa irraa keessumaa mana maree dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa irraa Sheeh Jamaal bakka buustanii kan namni isin ergitan isaaniin dabalatee gara waltajjiitti nu afeertu sagantaa keenya eebbaan eegalla. Naaf kalcha. Yaa waggalata. Iddoo nagaa nu bulchite galata. Iddoo nagaa nu oolchi. Hamaa nurraa qabi. Tolaa nutti qabi. Yaa waaqsi kadhannaa waan deemnuuf kana nuu milkeessi. Qubee TV kanas akka milkaa'ee fiixa ba'u akka fulla'u taasisi. Yaa waaq taasisi. Maaliif yoo jennee maqaan filatame kuni maqaa guddaa waan ta'eef maqaa guddaa kana immoo waan ittiin yaadannu baay'ee waan ta'eef kanaaf ayyaanni keenya hundumtuu akka milkaa'u nuufaa taasisu hundumti keessanuu mana nagaatti galaa iddoo baatanii nagaadhaan galaa kun kan bayee dhufe hundumtuu haa milkaa'u nagaa nuu ta'a jiraadhaa gadaan quufaaf gabbina. Nuuf galchaa mee lafa jirtanitti harka wal qabadhaa. Nuuf galchaa dhalli keessaa naaf galu karri keessaa naaf galu dubbatta nuuf gala hojjetta nuuf gala nagadda nuuf gala barattan qaroomaa hamaan iyyummaadha hin iyyoomina hin rakkatina namaa gad hin ta'ina han iyyoome haa sooromu han rakkate rakkoo irraa ba'u hani dhabe nuuf haa hiikamu han dhukkubsate waaqayyo nuuf haa maaru han rakkate rakkoo keessaa sinaa baasu walin hatina walis sobina cubbuu walitti hin deemina miila wal jalaan dhayina wal gargaara wal ta'a afaan tokko dubbadha garaa tokko godhadha waaqayyo nama nu haa taasisu. TV keenya narraa ijoolleen keenya nu saaqxe immoo afaan Oromoo aadaa Oromoo callee caacuu kallacha Oromoo nuuf haa ta'u nu jalaan badin iji diina irraa nuuf haa qabu waaqayyo ija diina irraa nu haa qabu warra zirtan illee nu gargaara ijoollee keenya bira bakka bu'a afaan ta'aa fi gurra ta'aa fi gargaara wal'aana bira dhaabbadha waaqayyo sinaa eebbisu. Naaf kalcha. Hayyee yaa waaqayyo yaa waaqa uumaa waaqaa yaa rabbi yaa waaq samii olitti uumamte samii irratti uumamte samii jidduutti uumte dachee keessatti uumte dachee gubbaatti uumte yaa waaqayyo uumama kee hundaaf nagaa kenni. Yaa rabbi si kadhannaa yaa waaqayyo xinnaa keenya guddisi yaa waaqayyo si kadhannaa guddaa keenyaati immoo yaa waaqayyo nagaan jiraachisi yaa waaqayyo beekaa keenyaati immoo beekumsa isaa wajjiniin uummata isaafis ta'ee biyya isaafis ta'ee ofiifis akka ta'u nuu taasisi. Yaa rabbi walii galtee nuu kenni. Duraanis harka wal qabadhaannaa jedhan sana wal qabatanii akka hundumtuu nu haraaramu hundumtuu nagaa akka nuu ta'u namni keenya akka waliin ajjeefne akka waliin miine yaa waaq nuu taasisi. Oromoon nagaa haa ta'u sabaaf sablammiin nu wajjin jiraatus nagaa haa jiraatu hundi isaa nagaan haa jiraatu. Yaa waaqayyo immoo gaammoo yaa rabbi Oromoon immoo miidiyaa adda addaa kana hin qabu. Egaa ijoolleen kun itti dadhabanii kana huumuu isaaniitiifuu yaa waaqayyo ati immoo ijoollee keenya kana bakkaan nuu ga'i. Yaa rabbi miidiyaan kun miidiyaa uummataati miidiyaa qubee jedhanii itti nuu dhufan egaa kan immoo ittiin baratan sana bakka buusuuf uummata isaaniif bakka buufu dhufanii. Egaa yaa uummata keenya uummanni keenya hundumti keessan bira dhaabbattanii inni alaas inni biyya keessaas bira dhaabbatee miidiyaa isaa kan akka guddatu nuu taasisi. Yaa waaqayyo ati bukkee nuu dhaabadhu. Yaa rabbi ati bukkee nuu dhaabadhu. Yaa rabbi immoo nuti immoo si kadhannaa yaa waaqayyo uummanni keenya immoo dhugaadhaaf hoo ta'e qabeenya sinuma qaba. Qabeenya isaa kanaan immoo wal gargaaree miidiyaa isaa kan akka cimsatu nuu taasisi. Miidiyaan kun immoo banamee immoo akka qilleensarraa nu jalaan buune yaa waaq nuu taasisi. Kan immoo yaa waaqayyo immoo isaanis immoo jabaatanii waan hamaa otoo hin taane waan dhugaasaa aadaa isaanii duudhaa isaanii safuu isaanii irratti hundaa'anii uummata isaaniif waan dhugaasaa akka hojjetan nuu taasisi. Waan hamaa akka hin dubbanne nuu taasisi. Akka miidiyaan biraa nama arrabsu yookaan immoo akka biraa keessa akka hin galle aadaa isaanii irraa akka hin gorre nuu taasisi.
wal jaalatanii isaanis immoo akkasumatti uummata isaanii fuulduratti fudhatama akka argatan nuu taasisi. Abbootiin qabeenyaas akka bukkee dhaabbatan yaa Waaqayyo ati garaa nuu laaffisi. Yaa Rabbi si kadhanna kan mana isaa bahe mana isaatti nagaatti haa galu. Arfaasaan nagaa nuu deebifteetta arfaasaa nagaa nuu godhi. Bakka bokkaan hin roobnes immoo ati nuu qaqqabsiisi. Egaa gadaan gadaa gabbinaati. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله ربين ميديا كوبي جدامي دابته أمة تجاجلو داف أكو مكايو كنان كاي ربي كلمانا جهون كايو انجرا قدادا فدين جرا قدادا ربي كراد وغارت كرامل كيرت جرها الأبو ربي هم ناتوف ربي هجم سينو ربي بك جريادا جعل حق كبسينو قالتو ما السلام عليكم Waaqayyoo abbaa waaqaa, abbaa lafaa, abbaa dhaloota hundumaa, abbaa saba hundumaa, abbaa biqilaa, abbaa mukaa, abbaa daggalaa, abbaa bineensa daggala keessa jiraatu, abbaa allaattii waaqarra balali'u, uumaa waan hundumaa kan taate guyyaa ulfina qabeessa kana waan nu laatteef maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Situ yaa Waaqayyoo guyyaa kana nuuf laate dhiigi saba baay'ee, dhiigi ijoollee baay'ee, dhiigi namootaa kan beekaa, kan wallaalaa, kan ola deemaa yaa Waaqayyo gooftaa lafatti dhangala'ee lubbuun nama baay'ee badee kuni biqilaa dhiiga sanaan biqile keessaa tokko iji nun jaamne boquun keenyas gadi cabee hin hafne ati nu gargaartee guyyaa kanaan waan nu geesseef miidiyaan kun akka dhaabbatu waan gooteef maqaan kee bara baraan galata haa argatu. Ammas yaa Waaqayyoo si kadhannaa miidiyaan kun dhaabbateera dhaloota akka qarutti sammuu dhalootaa akka misoomsutti sammuu dhalootaa kana yaa Waaqayyo qaree bocee biyyaaf dhalootaaf sabaaf misoomaaf nageenyaaf yaa Waaqayyo waan hundumaatiif akka ta'utti yaa Waaqayyo gooftaa hojjechuu akka isaan danda'anitti ati hafuura keetiin harka keetiin isaan gargaari. Hunduma keenya nu gargaari sagantaa fi hundumaa irratti ulfaadhu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin si kadhadheera. Guddaa galateeffannaani amalee olaanaatiin bakka teessuma isaaniitti nu gaggeessaa ulfaadha. Umrii isaaniif haa kennu, eebbi isaaniis hapheetee nu haa qabatu. Dhaloota egereef qubee TV gaa halluu isaa sila ibsuuf yaaleera keessumaatii Q keessa kan jirtu on halluun ishee cuquliisa. Cuquliisni immoo mallattoo aantummaa, nagaa, ga'ummaa fi akkasumas kana qofaa irratti kan hojjetu miti. Isheen bifa qurxummii qabdu loogoo sana keessa jirtu immoo on waliigalaa sun galaana bal'aadha. Bifti qurxummii sun immoo waan bal'aa sana keessaati gahee isa olaanaa qubee TVtu fudhata jechuudha. Egaa qubee TV kun ijoollee yaada mul'ata guddaa qaban dargaggoota humnaa fi akkasumas dandeettii gara fuulduraa biyya kana ceesuu danda'an yaada gaarii qaban sabaafis biyyaafis ta'uu danda'an hedduun kan gurmaahee kurfeeffamee jirudha. Kana keessa hojii gaggeessaan dhaabbata kanaa Mubaarak Bashir kana duras muuxannoo gaazexeessummaa kan qabu yoo ta'u televezyiinii Hamilton baay'een keessan ni beektanii amantii musliimaa irratti kan hojjetudha. Sana irrattis hojjetaa ture televezyiinii FIBs hin beektu amma rabbi rahmata isaaf haa godhu hin jiru malee achi keessas hojjetaa ture. Hundaafuu amma Mubaarak hojii gaggeessaa televezyiinii kanaati. Garana dhufuutiin haasaa baga nagaan dhuftanii fi dhaamsa qabus akka nu dabarsuuf kabaja olaanaatiin dargaggeessaa asitti simannaa nu gaggeessa. Mubaarak Bashir hojii gaggeessaa olaanaa qubee TV. Galatooma. Kabajamtoota ilmaan Oromoo abbootii gadaa fi haadholii siiqqee abbootii amantaa maatii qubee afaan Oromoo akkasumas qabsaa'ota paartilee Oromoo qeerroo fi qarree Oromoo hojjettoota mootummaa fi miti mootummaa abbootii qabeenyaa wabii Oromoo gaafa rakkoo taatan waan asitti argamtaniif waan dhuftaniif waan nu eebbisuu dhuftaniif galatoomaa baga nagaan dhuftan baga gamman. Waa'ee qubeetti osoo hin darbin dura qubeen seenaa hedduu qaba. Waa'een qubee al tokkotti dubbatamee kan xumuramu miti asirraas dubbatamaatu ture. Egaan qubee jecha jedhu fiduun
namoonni kumaa kitilli itti kufanii ka'aniiru. Dr. Sheek Muhammad Rashad Abdullee Quraana afaan Oromootiin, Abbaa Gammachiisaa immoo macaafa qulqulluu afaan Oromootiin nu biraan ga'anii seenaa yoomiyyuu hin dagatamne dhaloota dhalootatti kan darbu nu biraan ga'anii seenaas nutti kennanii darbanii jiru. Dadhabbii yeroo dheeraan booda ilmi ciniinsifachaa turre qubee TV narra dhalatee jira. Qubee kunuunfachuun, qubee TV guddifachuun, qubee TV'n akka gara fuulduraatti tarkaanfatuuf, akka duubatti hin harkifanneef wabii gaafa rakkoo qubee TV taatanii gorsaa, deeggaraa akkasumas immoo nama miidiyaan kun gaafa dogongorteettaa karaatti deebii akkasin jettanii nu bira dhaabbattan gamanumaan waamicha isinii dhiyeessa. Kanaan booda ilmi keenya qubeen dhalatee jira. Guddifachuun yoo dogongore karaatti deebisuun, gorfachuun, kunuunsachuun, guddisuun gahee saba Oromoo maraati. Kanaaf kana jala sarartanii asumatti naa qabattu jechuudha. Egaan waan hedduu kaasuu dandeenya, waa'ee qubee qobaatti kaasuu dandeenya, waa'ee qubee TVs kaasuu dandeenya. Namoonni hedduun gara booddeettis asirratti waan affeeramaniif waa'ee qubee waan hedduu dubbachuu danda'u, waa'ee qubee TV irraan waa xiqqoo isinii kaasa. Qubee TV'n kaayyoo hedduu qabachuudhaan kan inni hundaa'e qaawwaa fi hanqina gama miidiyaa afaan Oromootiin jiru duuchuu keessaa ga'ee isa olaanaa qabachuudhaaf hundaa'ee jira. Garaagarummaa yaadaa, siyaasaa, amantaa akkasumas garaagarummaa hedduu uummata keenya keessatti mul'atan riqicha ta'ee walitti fiduudhaaf kaayyoon inni hundaa'eef keessaa isa guddaa fi isa olaanaadha. Qulqullina barnootaa biyya keenya keessatti amma mul'achaa jiru hanqina barnootaa jechuudha. Kanarra fooyya'ee barataan akka baratuuf, akka inni qo'atuuf, akka inni qayyabatuuf jechuudha qubee TV'n ejjennoo jabaadhaan irratti hojjeta. Kanaaf gama barnootaatiin illee hojiiwwan jajjaboo karoora hedduu qabannee jirra. Walumaa galatti mul'ata abbootii keenyaa Oromoon garaagara mitii, Oromoon amantaadhaan hin qoodamu, Oromoon tokko jechuudhaan Oromoo walitti fidanii warra karaatti hafan, warra diidatti hafan faana bu'uudhaan Oromoo tokkoomsina. Oromoodhaaf galaa keenya nus akka abbootii keenya waan asitti argamtaniif, waan dhuftaniif galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Asirratti dhaamsi an xumura irratti qabu. Qubee TV hundeessinee irraa gara fuulduraatti hojii guddaan isin eeggata, uummata Oromoo eeggata jennee jirra. Yoo nuti dogongorre ammas irra deebinee kan nuti himnu, yoo nuti dogongorre, yoo nuti hin beeknu dargaggoota kan hundeesse gara fuulduraatti wanta nuti hojjennu irra deddeebiin nu gorsaa, nu bira dhaabbachaa namoota bebbeekamoo, namoota beekoo fi namoota seenaaf aadaa biyyattii seeraan beekantu jira waan ta'eef akkas nu bira dhaabbattan gamanumaan kabajaan isin gaafadha. Waan dhuftaniif galatoomaa ulfaadha. Galatoomaa. Qubee TV hojii gaggeessaan isaa Mubaarak Bashir galatoomittiin jenna. Qubee TV hafuura dhokfatee stuudiyoo isaa miidhagaa naannoo Gullalleetti argamu. Frequency fixatee, heeyyama daldalaa fixatee, broadcast authority irraa waan barbaachisu hundumaa fudhatee fixee keessumaa godinaalee Oromiyaa mara guutummaa maratti barnootaan wal dorgomsiisee hanga iskoolaarshiippii kennuutti haalduree barbaachisoo hundumaa xumureera. Afaan qabate. Kana booddee afaan qabannee hojjan. Hamlinaa kennaafi. Nama guddaa, nama jabaa keessumaa immoo yeroo adda addaa tireeningii miidiyaaf kanneen wal qabatanillee kan kennu hirmaannaa siyaasaa loojikaal ta'e keessatti qooda kan fudhatu nama amantaati, nama guddaa jaallannu Ustaaz Ahmeddiin Jabaliin kabajaaf jaayila guddaan gara waltajjiitti nu afeertanii yaada gabaabaa akka nu kennu nu simadhaa. Fakkeenya tokko isinii kaasa. Nama beektan tokko fakkeenyaaf masjida yookaan beeta kiristaana yookaan nama siyaasaa tokko fudhaati. Namichi kun maayikii hin qabu afaaniin dhaabbatee dubbata. Yoo inni dubbatu nama muraasa bira jirutu dhaga'a. Gaafa inni immoo maayikii xiqqoo qabatee dubbatu nama sarkilee hamma ta'etu immoo ammas dhaga'ani. Gaafa inni immoo maayikii akkanaa fudhatee haasa'u galma sana keessa nama jiru dhaga'an. Gaafa namichi kun immoo miidiyaatti gadi bahee dubbatu addunyaatu dhaga'an.
miidiyaa qabaachuuf dhiisuun fakkeenya kana eega fudhanneen booda miidiyaan keessattuu bara amma jiru keessatti humna jabaa ta'e kan hojii hojjetaa jiru. Waan ilmi namaa hojjetu to'achuudhaaf warri miidiyaa irratti qorannoo gaggeessanii deeman humna maallaqa guddaatti baasanii deeman waan namni hojjetu to'achuudhaaf waan inni yaadu to'achuudhaaf yaalii godhan. Waan namni yaadu to'achuudhaaf immoo odeeffannoo sammuu isaa keessa galchatu sana to'achuudhaaf yaaliin godhama. Odeeffannoo sammuu isaa keessa galchu to'achuudhaaf immoo madda odeeffannoo kan ta'an miidiyaa to'achuudhaaf deemu. Akka hawaasaatti miidiyaan faayidaa hedduu qaba. Gabaabinaan yoon kaasee hawaasa keessattuu kallattii miidiyaatiin wal qabatee gatekeeper theory jennaantu jira. Balbala irratti warri miidiyaa akka waardiyyaa balbala eeguuti. Ajandaan kun hawaasa keessatti bahee irratti mari'atamu yookaan haafu ajandaan kun barbaachisaadhaaf murteessaadhaaf kan jedhu akka nama balbala irra dhaabbatee nan seensisaa yookaan hin seensisu jedhee akka murteessu wayitti gatekeeper miidiyaa sana taphatu, shoora sana taphatu. Kanaan dabarfate immoo priming jennaantu jira. Wanni tokko barbaachisaadha, murteessaadha kan jedhu kana sammuu namaa keessatti kan uumu miidiyaadha. Irra deddeebi'anii gabaasuudhaan akkasumas immoo sa'a murteessaa ta'een yeroo hedduu namni sa'a eeguu irratti dubbachuudhaan kaasee kallattii hedduudhaan sammuu namaa keessatti murteessaadha kan jedhu ni uumu. Sadaffaa irratti immoo framing jennaantu jira. Kallattii kamiin namni waa haa hubatu, ija kamiin halaalu, manatsira kamiin halaalu, haala kamiin haa hubatu, haala kamiin haa yaadu kan jedhu ajandaa hawaasaaf fireemii adda addaatiin kan seet godhaa oolu miidiyaadha. Itti aansee immoo diskoorsii hawaasa keessatti wanni mari'atamu, wanni irratti haasa'amu, wanni irratti falmamu maal ta'uu qaba kan jedhus kan kaa'u miidiyaadha. Akkasumas immoo akka hawaasa tokkootti aadaan wayii, afaan wayii ol aantummaa akka argatu yookaan standard akka ta'ee hawaasa keessatti sammuu namaa keessatti akka taa'us kan godhu miidiyaadha. Warri miidiyaa qabu immoo waa hedduu to'ata. Sammuu namaa to'atu, nama to'atu, siyaasa to'atu, diinagdees to'atu, waa hedduu to'achuudhaaf miidiyaan murteessaadha. Galma kana keessatti immoo kan yeroo hedduu dagatamu uummanni Oromoo miidiyaa afaan Oromoo barbaada. Kana barbaaduun rakkina hin qabus bareedaadha. Garuu afaan Oromoo qofaan immoo hin gahu. Maaliif hin geenye yaada keenya, fedhii keenya, ejjennoo keenya, kaayyoo keenya eenyu akka taane, maal akka taane nama sabaaf sablammii adda addaatti ajandaa qabnu yoo gurgurannee amansiifannee fira hin horannee warra fira keenya ta'e qofa irratti yeroo hunda ganamaa galgala yoo haasa'aa teenyu fira haaraa horachuu hin dandeenyu. Warruma qabnu qofa wajjiniin itti fufna jechuudha. Kanaafuu namoota biraas warri kaan afaan adda addaatiin bananii dhiibbaa uumanii gaafa fudhatanu nu barreessuus, dubbachuus, haasa'uus, qopheessuus kan jaallannu afaan keenya qofaan yoo ta'e ummanni addunyaa, ummanni biyya keenya sabaaf sablammiin hedduun rakkinni keenyas, gaaffiin keenyas, fedhiin keenyas, ejjennoon keenyas maali nuun hubatanu. Yoommoo nuun hubannee fira keenya hin ta'anu, yoo bicate ija shakkiitiin nu laalu. Kanaafuu warri kaan ganamaa galgala waan barbaadan dogoggorsaniis, akka barbaadanutti jallisaniis, akka barbaadanutti irraa muraniis, akka barbaadanutti gaafa jari dabarsan nu utuu hojii akka kanaa hin hojjetin, maallaqa keenya investituutti hin godhin, humna qabnutuutti hin baasin, fedhiin keenya kana jenneetuu himin, waa'ee keenyaa nama biraatu nu hima. Waa'ee keenyaa dabsees, jallisees, dogoggorsiisees nama biraa kan amansiisu warra kaan jechuudha. Gaafa kana keessatti rakkina dhufa jechuudha. Yeroo hundumaa defense line irratti argamna. Ittisuu irratti maqaan keenya badee akkamitti ofirraa ittisna, akkana nu godhani akkamitti waan kana goona. Kana keessaa bahuudhaaf yeroo hundumaa akkuma miidiyaan qubee amma dhageenyetti afaan sadiin jedhetti namoota kaan ummata bal'aatu jira, ummata Oromoodhaan ala.
Uummanni Oromoo yoo parsantii 40 jenne 60 warra kaani. Warri kana keessa akkamitti fira horannaan akka karooraatti qabamuu murteessaadha. Tokko eegan kana jedheen booda afaan keenya keessaas yeroo hedduu miidiyaaleen dubbatan waa'ee siyaasaa qofa dubbatamaara. Miidiyaan siyaasaa qofa dubbatee biyya guddisuu hin danda'u. Waa'een diinagdee dubbatamuu qaba. Waa'een dhaloota egeree ijaaruun, tolchuun, qaruun, karaa itti mul'isuun paaworii gosa adda addaatiin, humna karaa diinagdeetiin, karaa hawaasummaatiin, karaa siyaasaatiin, karaa adda addaatiin horadhuun yoo waa'ee sanaa irra deddeebinee dubbanne. Amma rakkinni namni hundinuu kan gammadus, kan jaallatus waa'ee siyaasaa qofa dubbachuudha. Siyaasni diinagdee malee hin deemu. Miidiyaanis diinagdee malee hin deemu. Humna barbaada. Akka maallaqa sassaabanii bishaanitti yookaan ibiddatti naquudhaan continuously maallaqa barbaada miidiyaan. Maaliif? Piroojeektii guddaa waan ta'eef. Waan kanarratti akkamitti bira dhaabbannaan, akkamitti abbaatte taanaan hunda keessaniif, hunda keenyaafuu waan waamame. Kanaan wal qabatee wanni gochuun nurraa eegamu akka deemsaatti namoonni jiran hedduu yeroo hedduu irratti rakkinni jiru maalinni nuhiif jara jennee hawaasa bakka lamatti qooduu hin qabnu. Yeroo hundumaa warra gidduu dhaabbatu jira. Leenji tokko jira mapping battlefield jennaan. Hawaasni uummanni bakka torbatti qoodamaa jedhu. Bakka torbatti qoodama. Kana keessaa tokko garee keenya kan jennu gara mirgaa garee keenya jira. Gara bitaa immoo warra nu mormu jira. Gidduu immoo warra niwutiraalii jira. Warri niwutiraalii kun nu biras hin jiranu, kaan biras hin jiranu. Waan deemaaruu sirriitti nu batanu. Dubbiinis hin galleef yookiin odeeffannoos hin qabanu. Garee keenya warri jennus bakka saditti qoodama. Garee warri nu mormanus bakka saditti qoodama. Garee keenya kan jedhamu yaadaan warra nu bira dhaabbate. Yaada qofaan passive supporter. Yaadaan nu deeggaru hojiidhaan nu bira hin jiranu. Wamaa nu hin godhanu qalbii jaraa qofaan nu bira jira. Isin bira jirraa warra jedhu. Warri kun garee tokkoffaadha. Garee lammaffaa immoo active supporter. Warra active ta'ee hojii wayii hojjetee nu deeggaru. Ni barreessu, yaada kennu, waa bu'aa maallaqa fidaa yennaan ni fidu, waan kennaa jedhame ni kennu. Warri dhuma immoo prominent supporteridha. Wareegamni kaffalamu jiraannaan kamuu kaffaluu warra qophaa'e jechuudha. Warri active supporterii hamma wareegamni dhufutti jiru. Gaafa wanni wareegamni gaafachiisu wayii dhufe mana galaniiru. Warri faallaas akkasuma passive opponent qalbiidhaan warra nu jibbu jira. Wamaan godhanu hin barreessanu, hin hojjetanu, hin dammaqsanu, hin kakaasanu garuu nu jibbu. Warri lammaffaa immoo active opponent active ta'anii waa barreessu, waa dalagu. Wareegama bira geenyaan mana galu. Warri prominent ta'an immoo isin balleessee hin badaa jedhee warra wareegama kafalee waan godhu godhee jijjiirama fiduun qaba jedhee karaa barbaadu sanarratti faallaa keenya warra hojjetu. Amma gaafa miidiyaa taanee baanu yookaan karaa artiitiin hojii hojjennu, karaa miidiyaa adda addaatiin hojjennu uummanni jiru torban kana. Malee nuhiif jara qofa jennee jara kaampiin jedhamu tokkotti lakkoofne nu kan jennu kana tokkotti lakkoofne warra niwutiraalii gidduu gaafa daganne xalaata keenya baay'ataa deema. Warri niwutiraalii dubbiin hin galleef waan hin galleef nu biran dhaabbatan. Afaan keenya nu batan ta'uudhaan yookiin nu biran dhaabbatan. Odeeffannoo guutuu dhabuudhaan yookaan nu biran dhaabbatan. Jara kana odeeffannoo kennuu, hubachiisuu, kana maaliin afaan jaraa galuun fira horachuudhaaf nutu jaratti deema malee jara nutti dhufuun qaban. Afaan keenya akkamitti babal'ifnaan inni istiraatejii biraa qaba. Malee al tokko maali dirqama hubatanii haa dhufanu jechuudhaan yoo keenya bira dhaabbanne fira horachuu hin dandeenyu. Miidiyaan kunis kallattii kana hubachuudhaan hojii hojjetu kana keessatti hamma danda'ameen ummata kaanis ummata Oromoos afaan kanaan kan dhaabbate Amaariffaadhaanis Ingiliffaadhaanis gaafa xiyyeeffatee ka'u waan miidiyaan isarraa barbaachisu hedduusaa hanqinni wayii waan hanqate gaabbii argee ka'e sana
duuchuudhaaf cimee hojjechuun barbaachisaadha. Gaafa sana hojjete dhugatti jijjiirama barbaachisu lafarra ka'aa deema. Maqaan isaa qubeedha. Jenereeshiniin qubee immoo kan ittiin beekamu waan addaa qaba. Ijoolleen kunis warri dhaabanis hundinuu jenereeshiniidhuma qubeeti. Baruma gaaffiin qubee afaan Oromoo jalqabirraa kaasee warra dhalatee baratee kana keessaas gahe. Jarri immoo waan jenereeshiniin durii hojjetee jaran gaherraa ka'anii itti fufuu qabu malee bakka dur warri kaan jalqabirraa itti fufuu hin qabanu. Maaliif warri durii wareegama kaffalee har'aan gaheera. Har'aan booda deemsi barbaachisu, qabsoon barbaachisu kallattii miidiyaatiin maalii kan jedhu kana hubatanii akkamitti tajaajillee dhugaadhaan waan barbaachisaa ta'e lafa keenyaa kan jedhu kana ilaalanii itti deemuun barbaachisaadha. Miidiyaan kallattii hedduudhaan dhiibbaa namarratti ni uuma. Namni hedduun miidiyaa irraa oduu tokko eega dhagaheen booda anatu ofii koote yaadee murteesse jedha malee miidiyaan sun hammam isarratti influensi godhe dhiibbaa godhe waan inni yaadaaru waan inni itti deemaaru waan inni sammuusaa keessa naannessaaru keessa akka ka'ame proogiraamdi godhame karoorfame fireemii wayitti dalagame angilii wayitiin keessoo isaa ka'ame akka achiin booda sana fudhatee murteessaaru malee bilisa anatu akkana godhe jedha. Bilisa wanni jedhamu addunyaarra hin jiru. Wanni hundinuu proogiraamdi fireemdi godhamee sitti ergama dhiibbaa sitti uumuudhaaf yaada isa jijjiirsisuudhaaf si amansiisuudhaaf hawaasni tokko humna inni qabu jedhamee yaadamu keessaa tokko soft paawarii bakka saditti humna qoodanii hard power, soft power fi smart power jedhanii kaa'u. Soft paawarii keessaa tokko miidiyaadha. Soft poweriin jabaa qabna jechuun namarratti dhiibbaa gochuudhaaf humna jabaa qabna jechuudha. Humna jabaa namni qabu, paawarii jabaa namni qabu kallattii isa guddisu, isa cimsu, hawaasa tokko godhu, karaa mul'isu, dogoggora sirreessu, eenyummaa isaa ol kaasee gara fuuldura akka yaadu gochuu irratti fayyadamuu qaba malee walitti duuluudhaafis wal sakaaluudhaafis ooluu hin qabu kan jedhu dabarsaa waan dhaggeeffataniif galatooma. Ustaaz Ahmedin Jabaleen guddaa galateeffanna. Muhammad Alaarus immoo afaan Arabaatiin miidiyaa addunyaa irratti bahee waa'ee laga Abbayyaa immoo labsee dhugaa jiru mul'isee jechaadha. Kanaaf akkuma ustaaz jedhanii dhugaa keenya labsachuuf afaan keenyaan qofa otoo hin taane afaan biraatiinis dubbachuun barbaachisaa akka ta'ee fi akkasumas immoo miidiyaan humna akkamii akka qabu kanarraa iyyuu arguu hin dandeenya jechaadha haasaa isaan taasisan keessaa. Kanaaf hundi keessan baga nagaan dhuftanii Muhammad atis baga nagaan dhuftee afaan Oromoo baratte abboomee kootti garannu kootti. Akkam jirtan fayyaa jirtanii naguma jirtanii. Ulfaadhaa waan nu keessummeessaniif afaan Oromoo likkitti naa gala garuu akkuma keessan sanii miti saniif jecha dhiifama namni Arabii waan beekullee fi yani afaan Arabiitiin haasa'e Oromatti. أهلا وسهلا شكرا لكم على هذه الاستضافة تحياتي لكم وأنا في الحقيقة فخور بمثل هذه الاجتماعات التي تدلل على أن هناك رغبة شعبية في داخل المجتمع الإثيوبي لأجل إيصال رسالته. ربما لم أستطع أن أتحدث بالشكل المطلوب حتى نوصل هذه الرسالة، أن تتم فتح المنابر الدولية لأجل أن تسمع بلادنا صوتها. فهناك أطياف وتيارات وهناك ألوان وأشكال وأفكار. نعلم أن في هذه المرحلة إثيوبيا باللغة العربية وغيرها من اللغات استطاعت أن تسمع آذان العالم في أعماق ما يحصل بداخلها. أنا أشكر في الحقيقة أصحاب الفضيلة، فضيلة الأستاذ أحمد دين جبل، وكذلك الدكتور دمك أناقاسة، وكذلك السفير دينا مفتي،
وكل الذين حضروا من كبار الشخصيات والضيوف في هذا المحفل، نشكرهم على دعمهم وتواجدهم، ونتمنى أن يكون الإعلام الإثيوبي نموذجاً للتنوع الفكري وكذلك الثقافي. نحن لدينا اليوم طاقة إيجابية بإمكاننا أن نسخرها جيداً تسخيراً إيجابياً بما يعود نفعه على الأمة الإثيوبية. نبارك للإخوة في قناة كوبي، نشكرهم على هذه المبادرة. ربما لم نستطع الوقوف معهم كما هو مطلوب، نعتذر منهم، لكننا هنا لأجل أن نؤازرهم ونقول لهم نحن معكم بإذن الله في خدمة البلاد والعباد. شكرا جزيلا لكم والتحية لكم جميعا. حملين كنافي محمد الروسي قد قالت فنا مسي كسمان كينيا كبجا هرّا مسين سمانا مري أمتا فدرالا كنتان أمباسادر دينا مفتيتي كان كفاميتي أنغون ساني دايركترا public diplomacy إثيوبيا داسي نابايي جالنو هجي بونسا كان هجتا جران كيسا توكو سانين غرولت جتي أفير يرون كان سانيتي Gadaa haadha Sinqee jaarsota warra abbaa qabeenyaa warra miidiyaa as keessa immoo Ustaazii Sargaa miseensa paarlaamaa Muhammad Sargaa Muhammad Arusii wajjin paarlaamaa oolla kabajamoota asitti dhuftan hundaa baay'ee ulfaadhaan jedha dursee TV qubee kana banuudhaaf asirratti wanna haasame kana dura baay'eedha. Dubbii baay'isuun hin fedhamu har'atti hin fe'amu maal jedha afaan Amaaraatiin. Baay'ee wanta kana dura haasameetti deddeebisuun barbaadu maal isinillee ifachiisuun barbaachisu wanti baay'een haasameera. Qubee dhugaa godhuudhaaf wanta kafalames himtaniirtu kanatti itti deebi'uun barbaadu. Garuu warri kana jalqabanii asiingaan baga gammadannaa jedhaanii jira. Nus immoo wanta cimaa kana waa'ee arganneef baga gammanne nus. Uummanni Oromoos, uummanni Itoophiyaas, uummanni alamaas afaanii fi seera uummata cimaa kanaa, saba cimaa kanaa akka fidu televizyiiniin kun banamuudhaaf baga gammade uummannis alamnis baga gammade jechuu jedhu. Gabaabamatti bu'uun inni qabu guddaadha. Aadaa saba kanaa baay'ee guddisuu danda'a. Aadaa kanarratti gaheen inni qabu guddaadha televizyiiniin kun jechuudha. Afaanis cimsuu danda'a. Afaanis caala cimsee afaan kanas guddisuu, bal'isuu, mul'achiisuu qaba jechuudha. Qabeenya biyyattii kanaas, aadaa biyyattii kanaas, jiruu biyyattii kanaas, jiruu uummataa jechuu kiyya biyyattii kanaa yoo jedhu jiruu uummata keenyaa fayyeessuu irrattis wanta guddaa hojjechuu danda'a jechuudha. Walitti dhufeensa uummanni keenya biyya biraa wajjin qabu wajjinis wanta guddaa fida jechuudha. Akkuma beekamu afaan Oromoo afaan as qofaan miti kan haasa'amu Keeniyaa keessattis afaan haasa'amu. Afaan kun Taanzaaniyaa keessa afaan kana uummata haasa'u argee hin jiraanii hojiidhaaf dhaqee bal'aadha baay'ee kanarratti hin katabamne hin baane hin himamne malee afaan uummata bal'aati. Afaan Afrikaa keessatti illee guddachuu qaba jechuudha. Yoo cimnee akkanatti itti fufne afaan kana guddisuu qofa odoo hin taane afaan kana afaan Afrikaa godhuus hin dandeenya. Afrikaan amma afaan gara afur afaan gara afur moo shaniin uf gargaarti. Afaan Arabaa, afaan Ingiliziitii, afaan Faransaayii fi afaan Swahilii amma afaan Afrikaa godhuudhaaf deemamaa jira. Afaan kanas afaan Afrikaa godhuudhaaf hojjetamuu hin danda'a. Kanaafis hojjedha. So akkasitti cimnee of duratti deemuu hin dandeenya. Kanaaf ammas jara kana wajjin jara televizyiinii kana dhaaban wajjin marti keenya akka dhaabannu akka gargaarru abbaan qabeenyaas qabeenya qabnuun warri immoo beekumsa qabu beekumsaan kan humna qabu humna isaatiin kunis
warri abbaan gadaas eebbaanis yoo ta'e warri amantiis eebbaanis akka gargaartan isin gaafadha. Televizyiinii cimaa akka ta'u, televizyiinii guddaa akka ta'u, televizyiinii beekamaa akka ta'u abdiin qaba. Baga gammaddee, baga gammaddan, baga gammannan jedha. Galatooma. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa, Daayireektara Paablik Dippiloomaasii Itoophiyaa fi Ambaasaadder Diinaa Muftii guddaa galateeffannaa. Walaloo sanafeerraa walaloon kun waloo bal'inaa guddinaati. Yeroo gabaabaa keessatti dargaggoota abdii eegaree jechoota qindeessuu qofaatu hin ta'in dhaamsa jajjaboo siyaasaa, hawaasummaa, aartii keenya hedduu waltajjiiwwan adda addaa irratti kan dhiyeessudha. Jaalalaan bal'inaa guddinaan gara waltajjiitti afeera. Hortee qoroof qomootti warra koof akaakayyuu, warra duudhaa, warra seenaa, warra gootaaf warra hayyuu, warra dhugaa barsiisutti kabajatee ilma baasaa, warra sirnaan qajeelutti warra seer lugaa fi caasaa. Oromoo koo sanyii guddaa danda'aa rakkoof gidirtuu mee nagaadha sin gaafadha ashamaadha akkam jirtu. Eeyyeen nutu tokko anaaf isin agartuun kee naaf qoricha jaalalli kee na gugguba madaa keetu madaa kootiif bakka citee na dhukkuba boo'ichi kee boo'a kooti dafqa cobsaa waliin dhiigna gaafa rakkoo gaafa dhibaa waliin baana waliin fiigna morgaan kan kee morgaa kooti yoo jabaatte nan jabaadha dugdi kan kees dugda kooti si waliinan rakkoo baadha yoo jiraatte anaaf tola yoo si baree naaf bari'aa si maleen tolu qomoo koo irra deebi'een jedha shaa godha akkam jirtu Oromoo koo. Eeyyee akka kaleessa akkuma dheengaddaa osoo jennu kunoo har'as haaraa dhufe gammanna yaa firaa qubee TV'n kunoo nuuf banamee jira. Qubee koo yaa dafqa goototaa yaa tirannaa hayyuu kan dhaloonni qubee fedhu welaleessee fedhu yeedaleessee fedhu sagaleessee yaa ormaarraa fayyu. Qubeelaa koo mallattoo eenyummaa gatii jiruu kootii kan ittiin inni of ibsu qaamni fagoo dhargee ittiin na baruu yaa qubee koo. Abbaa caadaa jedhee waa'ee barnoota koo waa'ee dhaloota koo seenaa jiruu kootii kan ittiin ibsadhu. Saalfii tokko malee dirreerra dhaabadhee ani Oromoodha Oromoo qulqulluu jedhee ittiin dubbadhu. Yaa dafqa goototaa yaa dhiiga goototaa ishee salphaatti hin dhumne itti ba'ee gatiin. Anaaf qubee jechuun dhiiga Oromooti abbaa caadaa miti. Callisnee kan jennu abbaa caadaa miti. Eeyyee anaaf qubee jechuun yeroon jedhu Aliyyi Cirrii, Alii Shabboo, Abdiisaa Agarii Tulluutu fuulduraan natti mul'ata. Baa yoon jedhu immoo Baaroo Tumsaa, Bakar Waaree, Badhaasaa Dilgaasaatu ifeenaan dubbata. Caa yoon jedhu immoo cancala gootummaa warra ifa nuuf fidan Caalii Shoneefaatu fuuldura koo ifa. Daa yoon jedhu immoo diddaa kaleessaatiin warra asiin nu ga'ani daraaraa kafanii isaaniin ilaaleen asii argadha bifa. Anaaf qubee jechuun callisnee kan jennu abbaa caadaa miti. Eeyyee qubee jechuun dhiiga Oromooti dhiiga ilee fidaati. Egaa warra arras kaleessas jiraachuu keenya hin barbaanne deemtee huuba cortii. Maal godhuree otooma moortuutti isheen horti. Arras akkuma kaleessaa akkuma dheengaddaa miidiyaan Oromoof homaa bu'aan qabu. Maal godha bananis ittiin wal arrabsu yaadaan gargar cabu. Osoo isaan jedhanii odeessanii oduu lammii tokko ta'e bakka lamatti qooduuf miidiyaan Oromoo tokkummaa lallabu tokkummaa barsiisu aadaaf duudhaa Oromoo bakkee gadi baasee ormaaf ifiratti yaasee agarsiisu. Kunoo qubee TV'n bakkalchi dhalootaa akkas jedheef ba'ee al tokko naa gammadaa karaa qubee TV waan haaraan nuuf ba'ee. Eeyyee egaa amma booda waa'ee qubee TV yemmutti dubbannu waa'ee qubee TV mana keenyatti yerootti galfannu karaa qubee TV maalummaa Oromoo seenummaa Oromoo gad baafnee dubbanna ormaaf ifirattu lakkiin naga'uu tasa hin barbaadu isheen jettu gurra ishee cufattu.
Eeyyee karaa qubee TV mana keenya ganyee kan inni ilaalee sabboonummaa gootummaa argata malee hin jiru wanti isa caalee na amana har'aa kaastanii qubee TV yoo galfattan mana keessan akka kanaan dura saalisii saadisii minnoo mindinnoo menxerqeshoon dhageessanii galatooma. The next program will be, let me invite the General Manager of Ilili International Hotel. I'm sorry to lose your name. Mr. Jorgan, you are welcome to the stage and say something. Ilili International Hotel is our platinum level sponsor. With excitement, I listened to the speeches. Without excitement, I understood nothing. Ladies, gentlemen, empty chairs, welcome to Ilili Hotel. I promise you, I will not shout on you like my colleague. I take it easy with you. Ilili Hotel International is very happy and proud to have the launching of this children and youth channel QB at the premises of the hotel. We are really happy. Thank you. You know, clapping is always good. That is the vitamin for us. Thank you. We believe Children TV channel contributes to the education and entertainment of the youth. And you will ask now the organizer, why does he invite this commercial hotel manager on stage? I can give you the answer. It's very simple. They are broadcasting for the youth, for our future customers at the Ilili Hotel. And as I said, entertainment, education, all this is possible. There are a lot of possibilities to learn about life on TV. I have a son, trust me. He looks more on the TV than on his father. Fairy tales, geographic movies, singing competition, just to name a few. And for sure, as everywhere in the world, talents will be discovered. Celebrities will grow with this channel. Ilili Hotel wishes the channel all the best, and maybe productions of a movie, of a game, of a rehearsal or competition will take place at our hotel. I was invited to talk about the hotel and its services. You know, honestly speaking, you know Ilili Hotel even better than I do. So what should I talk about the hotel? But, there is always a but. But let me point out what you might not know now. The management has focused on quality service, friendliness, customer care, and especially to receive value for money. We only take from you what we return to you in service quality. Can you stop the movie over there? Just 5 minutes. Thank you. We have seriously improved, and don't hesitate to see it for yourself. Come, join Ilili Hotel and see it for yourself. Yeah. That is one of the customers watching the movie on QB TV. You will realize Ilili will be your place to be. In a short time, we will open the new Ilili Spa in this building, just 2 floors down. With jacuzzi, steam bath, sauna, you have all the relaxing parts you can enjoy with your friends, colleagues,
Bring your wife or bring your girlfriend. For me, it doesn't matter. Food and beverage, healthy food and beverage we provide. And the snack on the side, the drink on the other side, the company, I tell you, you will be a new person when you leave the Elili New Spa. With the conference and event facilities, we have now 14 conference rooms, sizes from 2 people to 800. You are sitting in the 800 one. Now, we will meet all the technical requirements and all the needs you have for your events. In our comfortable and spacious guest rooms, that is the one where you can rest, your guests will feel like at home. An international breakfast buffet contributes for a successful business day at Elili or anywhere else. Weddings, anniversaries, kids events, Elili will make it unforgettable. Coming back to the kids events, because this is the kids TV, so we talk about children. Now, our poolside is made for any wonderful kids party, celebration, shouting, screaming, dancing, music will make them the happiest children. And fathers and mothers don't want more than their kids to be happy. I'm sure you agree with me. You will make them happy with the celebration at the Elili pool party, and you will have fun. Don't miss the chance to make your kids happy. My few final words now. The first 10 bookings for a kids party, listen please carefully. The first booking for a kids party at the Elili Hotel, of course at our sales and marketing department, our ladies are waiting you there, will give a 50% discount. 50% discount. So you better go straight to the office and make the arrangements for a wonderful kids party. Be rest assured, it will be memories forever. Let me wish QBTV all the best, and for you here participating at this important event with the vision, Happy Children. Thank you very much. Have a lovely Sunday. See you at Elili. Thank you, Mr. Jorgan Odwad. We appreciate you. Comedian Asafa Tagay Basha. Basha ni nama jabaadha. Asnawa mati. Akkam jirtan? Gaariidha? Maalilaa kanan nyaanni si'a? Sagalee ol qaba. Akkam jirtan? Gaariidhaati? Baga waliin nu ga'e. Egaa ani waa tokko tokko jechuu barbaadee tanani hayyuu kana hunda dubbachuuni dubbii namatti hirrisiisa. Maalinni nama baay'eetu asitti waltajjiitti dhufeetoo waa gaarii gaarii dubbachaa ba'e garuu isaan booda dubbachuuni maalan dubbadhe isaan booda. Kanaaf mammaaksa takkitti isinii mammaakee tanani waa'ee kana waa'ee qubeedhaa xinnoo itti jechuun barbaada. Uummanni kun uummata guddaadha. Uummatni kun uummata bal'aadha. Baay'inaanis bal'inaanis uummata guddaadha. Haa ta'u malee akka baay'ina uummata kanaatitti miidiyaan qabu. Bara kana keessatti immoo barri kun bara dijitaaliidha. Dijitaal teekinooloojii keessatti maaltu barbaachisaa? Namni amma fakkeenya fi Oromoon uumammaa kun maal jedha? Gamasitti si jibbee gama naannaan dhufteedha. Odoo miidiyaan jiraatee namicha saffiira godhanii jiru. Namichi gamas jira miti? Gamasitti jibbee amma asii odoo namicha asin dhufin humna isaan fitin qabeenya isaan fitin anas as dhufeetoo akka nan rakkifne achumatti yaa obboleecha koo ani sin barbaadu. Ani karaa kiyyan deemaatis karaa kee deemii jedheetoo ittime wanta san furmaata hin kennaafi ture. Garuu miidiyaan waan hin jiraanneef namichi suni dhufee namicha san rakkisee waa baay'ee wannoo godhee rakkina san booda
wal baranii too edaa akkanaa hin beeknedha. Odoo duraan wal baranii too alaalumatti eenyummaa isaa beekee innis karaa ofii kunis karaa ofii deemuu hin danda'a. Maaliif amma Oromoon uumammaa gamasitti si jibbee gamana naa dhufteedha. Miidiyaan odoo jiraate namichi suni gamana ittiin dhufu gamasumatti hojii isaatitti bobbaafata kunis hojii isaa hojjeta jedha. Kanaaf wanna baay'eetu jira akka carraatitti ani haadha kiyya wajjin nan guddadhee haati kiyya immoo ishiin akaakayyuu ishii wajjin guddatte. Akaakayyuun ishii kun bara Xaaliyaanii duulee ture. Namtichi kun waa baay'ee ishiitti hima. Ishiin gaafa hoonnoo jettu maal qaba oduu bara sanatti jiraatte naan jette. Maali jennaan ati seenaa kana wannoo gochuu hin jaalatta. Inni immoo seenaa baay'ee beekaa. Garuu amma wal bira dabartanii naan jette. Kana keessatti hin mammaakti hoo mammaaktu kana oduma hojjettu maal jettu beekaa dubbiidhaan taphatu wallaalaa dubbiin taphattiin jedhe abbeen jette abbeettiin akaakayyuu ishee. Amma maalifi amma ammaatitti turuun nurra hin jiru iyyuu. Qubee TV banuudhaafi amma ammaatitti turuun nurra hin jiru iyyuu. Amma namni nutti hirkateeti injifachaa jira. Lola kan deemu Oromoodha. Boodarratti immoo ani injifateetoo waltajjii baheetoo waa hunda harkatu eenyuun Orma nama biraati. Kanaaf darbee jira garuu karaan fuulduraatitti maal gochuutu nurra jira hoo jennee ijoollee teenya barsiisuu seenaa beeksisuu. Amma fakkeenyaaf ani yeroo hunda hoon laalee to'adhu kana waan kana maalifan waraqaa yookaan immoo kitaaba tokko irratti maalifan hin argine hin jedha. Oral literaatureedhaan darba malee an katabame hin argamu. Hoonatti himtuu bara Xaaliyaanii sanii naan jette. Bara Xaaliyaanii san duula deemnaa. Hoo duula deeman sanii akaakayyuun ishii duulee jira. Hoo duula deeman tarree gallee deemne. Dalleechi kun nurraa dheecha jette. Hoo akaakayyuun ishii ishitti himu. Dalleechi hin dheechette. Dheechee nannu immoo tarree gallee fuuldura keenya Xaaliyaanii dhufaa gara Xaaliyaaniitti deemne. Hoo deemu fuulduratti Xaaliyaanii arginaan dalleechi sun fuula deebisee numatti as deebi'e. Jennaan hin tuqinaadhaa. Bineensillee biyya ofii beekee biyya ofii baree gara saba ofiititti gara lammii ofiititti dhufaa jira hin tuqinaadhaa jedhanii akkuma beektan san qotee bulaan fi dalleechi waliin jaalatu. Garuu gaafa san maal godhu? Dhufeetoo isaan keessa darbee hin tuqinaa jedhanii isaan keessa Xaaliyaanii san jibbee nu jaalate nu bukkee ijjatee nu biraan darbee. Kun seenaa guddaadha. Seenaa guddaa. Garuu kun hin katabamne. Kana duwwaa miti. Seenaan Oromoo seenaa baay'eedha. Engaddaa takka wanno gochuu barbaadeetan ture. Prime Media irratti gallakkiseetan ture. Amma Yekkaatit 12 jedhan san hoo yaadattanii Shaggar keechattu 6 kiilootti nama 30,000 dhume. Isa keecha Oromoon meeqa dhume odoo jettanii Oromootu baay'ata. Amma Xaaliyaanii asii ari'uudhaafis eenyutu gatii guddaa kaffalee hoo jettanii Oromoodha. Amma fakkeenyaaf yeroo san namni katamaa kana magaala kana dheechee gara Burraayyuutti gara Sabbataatti gara Sandaafaatti dheeche bara san. Hoo dheechuu kana ummata kana of keessaa baasii. Ummanni kuni dhekkama godheeti yakka godheeti asii bahee jira. Kanaaf ummata kana baaseenaan ummanni Oromoo maal jedhe? Maal jedheetan ummata kiyyaa baasaa. Ummata kana baaseenaan Xaaliyaaniin isaanitti duulee waa meeqa isaan godhe. Kuni gatii biyyaaf kaffalame. Garuu hin katabamne. Garuu dubbii kana keessatti wanta akka dhageenyeetu hin beeknu. Maaliif? Namni katabu waan hin jireenyeef
amma TV qubeen kun hoo dhufe kana baasee dhalootaaf ibsu dhalootaaf seenaa kana kennu dhalootaaf waa baay'ee eenyummaa isaa baree gatii isaa kaffalame san beekee gara fuulduratti akka deemu qubeen kun hin hojjete etanan abdii godha. Kanaan booda akka komeediyaanitti ani komeedii kana duraan dursee ganduma kiyyatti warruma kiyyattan hojjechaa ture. Warratu guddisee too ollaadha kenna. Ollaan sun immoo guddisee addabaabayitti baasa jechaadha. Addabaabayii hoon jedhu kana addabaabayiin afaan eenyuti akkanaan hin jenne. Adda jechuun adda. Baabayii jechuun baabayiidha. Addabaabayiin keenya. Maaf walloo goota amma fakkeenyaaf gaaf tokko sammuu keeyya keessatti hoo dhufu sim jedheetan hin yaada. Maaliif kun kana ta'een jedha. Fakkeenyaaf walisoo, walqixxee, walancittii, walmaraa, walhimaa, waliyyoota, wallaggaa, waltajjii, walqaayet, warra himanuu, warra baabbuu, warra iluu laalaga scripturein sawwal kun echaa bahe hojjetanii isulma keechaa bahe kuni loqoda oromooti qabeenya oromooti kanaaf wal gargaaraadha wal jabeechaadha amma akka komeediyaanitti waa baay'een fidee dhufee tureeyyu garuu yeroo keechan isinirraa fixuun barbaadu amma akka komeediyaanitti waliigalan alaa galan jedhanii miti waliigallis dubbii dhuman dhufa walaan qonnis dubbii dhuman dhufa namni maal jedhan tokko mammaaksan baay'isaa dhifa manaa godha han eeboon hin hiikne arrabni hin hiikaa jedhan han eeboon hin hiikne hawwaraan hin hiikne dubbiin hin hiikaa dubbiidhaan hiikan waan waraanan hin hiikne waraanni waa meeqa nama kaffalchisa garuu dubbiin immoo walii galanii wanna murtii kennanii wanna gochuu hin danda'a jechaadha. Amma akka komeediitti mijaan kun erga yoo miti akkasitti waltajjiitti baheetoo kana dubbata silaa inni komeediyaanidha. Komeediin nun hojjetu maal jechuu isaati akka hin jenne waa'ee dhumatti akkan isinitti ibsa. Gisee dargiitii amma kaadiroonni dhufanii too wannooti seenanii jennaan waliyaamuka ganda keechatti. Ebeebelu arabee wannoon jiraadha maal achitti sabsabaan waamanii sabsabaa san deemuuf deemnaa deemtaree eenyu waame alamuu liqama baricha isatu waame haa ta'u gaa hin deemne jedhanii maal alamuun kun hojii nu dhoowwee guyyaadhaan sibsabaan isaan dhumtu jechaa gumgumaatu mareekanii taa'anii tu'ennaan kaadirichi sun ka'e fuuldura jateetu akkana ta'e afaan sidaamaatiin sun immoo afaan amaaraatiin dubbataa sun immoo hin hiika jechaadha hooyiku fuuldura dubbateeti መጀመሪያ ርዕዮተ ዓለሙን ጠብቁ ዋናው ነገር ርዕዮተ ዓለም ነው ርዕዮተ ዓለሙን ጠብቁ የናን ኩኒ hiikansun asitti duraan dursitanii ርዕዮተ ዓለሙ eega hootan jarri maal jedhan barreen gaddaa lafa isaa qonne amma immoo ርዕዮተ isaa tiksee isaati hinqol jen ኮሜዲያን አሰፋ ተገኝ ባሻ ጉዳ ገለቴፈና ገለቶም ባየ aseen gara booddeettis hojii baay'een akka dhufu hin abdanna qubee TV entertainmentii irratti xiyyeeffatee hojii jabaa hojjeta. Qubee kana eenyuun durayyuu adda bilisummaa Oromootu qee mana nama tokko rurrukute. By the way gaafa hojii qacaramuu deemtan waggaa 15 waggaa 8-9 dura afaan Oromoon kee kan adda bilisummaa Oromoo fakkaataa faanamaan jedhamee namni baay'een akka rakkate babarreessineerra baga jiraattanii isin carraa akka walii laattaniin barbaada abbaan duraan sun lammiisa ta'u jaalbatteessa ta'u jaallammiisa ta'u jaaljabeessaasa ta'u isinumti maayikii walii laattanii gidduutti immoo maaltu isinitti dhaga'ama miidiyaan kun kan dhuunfaati
waan kaminirraayyuu bilisaa kamammoo abbummaa isaa uummatatti dabarsaa jirra. Miidiyaan keenya muraasa aangoof aboo miidiyaan qabu immoo beektu boriftaanis yaadi keessan bakka itti carraa argatudha. Gammachuuf akkasumas qubee kan jedhu kun immoo maal isinitti dhageessisa jedhu carraa kan ulaattaniif. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e miidiyaa miti hojii biraa yaadanii qindeeffatanii gurmeessanii lafa gadi buusuun dadhabbii guddaa barbaada. Dadhabbii hagasii booda miidiyaa akkas maqaan faayaa maqaan miidhagaa kan nu argamsiisu isaaniitiif hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Kalammeessoo qubee ka jedhu kun ogguu ka'u sadarkaa qubeen guddatee har'a ga'eef qoodii adda bilisummaa Oromoo hagam akka ga'u ka wal falminu natti hin fakkaatu. Kanaaf TV qubee jedhamu ogguu dhageenyu kanneen qubee guddisuu keessatti qooda guddaa taphatan hedduu waan jiraniif isaaniif yaadannoo guddaadha. Kanaaf nuyi akka adda bilisummaa Oromootti gammachuun kun gammachuu dachaati. Galatoomaan isiniin jedha. Kasadeessoo dhaamsan dhaamuuf hin qaba. Fuuldureen miidiyaa kanaa maal ta'a ka jedhu tilmaamuuf gama miidiyaatiin gama odeessa barbaaduu gama odeessa argachuu gama odeessa dabarsanii walii kennuu irratti haalli biyya kanaa maal fakkaata ogguu jennu fuulduratti miidiyaa kana bu'aa ba'iin hedduu mudachuuf akka deemu tilmaamuun nama rakkisu. Miidiyaan tokko bilisa ta'ee odeessa barbaadu, odeessa argatu, odeessa dabarsu fi haalli qabatamaan siyaasaa biyya tokko haalli dimookiraasiin biyya tokko murteessaadha. Haalleen aanjawaan akkasii haala hin jirre keessatti miidiyaan kun dhalate. Haala akkasii keessatti miidiyaan kun milkaa'uu fi qoodii gama uummata Oromootiin eegamu guddaadha. Miidiyaa kana bira haa dhaabbannu. Isinis ammoo challenge bu'aa bahii hedduutu isin fuuldura jira. Uummata Oromoo abdattanii laphee dhiibdanii akkasiin hojjettanii jabeessee dhaammadha. Miidiyaan odeessa kennaa. Miidiyaan ni bohaarsaa. Miidiyaan ni barsiisa. Kabiraan dirqama kan ogguu miidiyaan kun raawwatu, TV'n kun raawwatu kan inni godhuu barbaadu dhaammachuu barbaada. Dirqama isaa ogguu miidiyaan kun raawwatu isin kadhanna safuuf ooda Oromoo keessaan bayna. Daangaa safuuf ooda Oromoo keessatti hojjedha. Miidiyaalee Facebook kanarraa ogguu laallu view share guddifachuuf jecha waanneen fokkatoo waanneen safuu fi ooda uummata Oromoo waliin hin deemne ka agarrutu jira. Gama kanaan adda taatanii mul'attanii daangaa safuu fi ooda Oromoo keessatti akkasiin hojjettanii jabeessee isin dhaammadha. Kabiraan miidiyaa biyya kanarraa adda ta'uu qabdanii miidiyaan biyya kanaa ogguu cufaa waan warra aangoorra jiranii haasawaa oola. Obbo Abaluu gaafatamaan waajjira akkasii akkas jedhe akkas dalage maarree jedhamaatu oola. Adda ta'uu qaba miidiyaan kun. Citizen television ta'uu qaba miidiyaan kun. Ka hawaasa keessa jiru quuqama rakkoo hawaasa keessa jiru uummata bal'aa keessa jiru ka gadi baasee uummata Oromootti agarsiisu akka ta'u jabeessee isin dhaammadha. Rakkoon isin fuuldura jirti. Dhiibbaan alaa ni jira, keessaa ni jira. Kana hunda laphee jabaadhaan dura dhaabbattanii waggaa har'aa
waggaa dhaloota keessanii waggaa tokkoffaa bakka kanatti milkaa'inaan dhufne akka kabajnu abdii guddaan qabaa. Fayyaa ta'aa ulfaadha. Jaaljabeessaa guddaa galateeffannaa ulfaadhaa jennaa. Kaafaa warraa kominikeeshiniin kaadhimamaa Dooktaraa Sultaan Qaasim kominikeeshiniin konferensii federaalistii Oromoo jiru isaaniif carraa kenna. Anarraa kun guyyaa addaati. Guyyaa Oromoon sagalee dabalataa itti argateedha. Uummanni miidiyaa hin qabne, uummata sagalee hin qabne, uummanni miidiyaa hin qabne, uummata dhugaa ofii himachuu hin dandeenye. Dhugaa ofii himachuu dadhabuun dhugaa odoo qabuu miidhama isarra gahaatiin hin jirullee jalaa dhokfamee odoo yakki irratti dalagamu akka yakka dalageetti, odoo dhiibbaan irra gahu akka dhiibeetti ololli adda addaa irratti geggeeffama. Miidiyaa jechuun gaa meeshaa qabsooti. Abbootiin keenya qubee nuu bu'uursanii dhaloota qubeetiif asiin erga gahaniitiin jedhan kana kunuunsineetiin deemuudhaaf fakkeenyummaa akka ta'uu danda'u warra qubee TV arra asitti nuu bu'uurseetiin jedheef imaanaa guddaa akka ofirratti qabataniitiin deemtan. Maqaan kunillee maqaa salphaa osoo hin ta'in maqaa kumootaan uummanni keenya irratti wareegame, jignoonni keenya irratti wareegame ta'uu hubachuu barbaachisa. Kanaaf dogoggora fi muuxannoowwan miidiyaalee amma dura jiranii irraa barattanii hundaaf sagalee uummataa, hundaaf qaqqabamaa taatanii sagalee uummata Oromoo akka ta'uu dandeettan dirqamaa fi imaanaa uummanni isinitti kenneetiin deemaa jiru akka hubattan waan arraas hin geettaniitiin jettaniifillee baga gammaddan jedha. Uummanni Oromootis sagalee dabalataa tokko waan argateef baga gammannee jedha. Ilmi qubee har'a dhalateetiin jedhe kunuunfateetiin guddifachuun dirqama uummataati. Yeroo hunda uummatarraa kadhachuu osoo hin ta'in biizines moodeel miidiyaa deeggaruu danda'u Oromoo keessatti guddachuu qaba. Biizines moodeel yoon jiraatiin yeroo hunda uummatarraa kadhachuudhaan miidiyaan guddachuu deemuu hin danda'u. Biizinesii fi miidiyaan wal utubee afaan Oromoo guddisuu, duudhaa Oromoo babal'isuu, seenaa Oromoo akka gaariitti gabaasuu akka danda'amu dirqama guddatu irra jira. Akka kaafaa'ottis ijaaramuu keessaniif gammachuu guddaa nutti dhagahameetu jira. Hundaaf akka sagalee taatan paartiidhaan sabaan iddoo dhalootatiin odolloogiin sagalee hundaa akka taatan imaanaa uummataa isinitti dabarsa. Galatoomaa jenna. Kabaja olaanaatiin aartiist Leencoo Gammachuu gara waltajjii. Leencoo Gammachuu. Galatoomaa hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii carraa kan argachuu kootti hedduun gammadaa nama carroomaadha. Jenereeshinii qubee keessa dhalachuu koottis hedduun gammadaa. Beektonni fi hangafoonni qubee namoonni gurguddoon fuuldura jirtu isiniif kabaja guddaan qaba. Waa'ee qubee ana caalaa namoonni dubbachuu danda'an, namoonni ibsuu danda'an fuuldura taa'anii jiru. Isinillee baga nagaan dhuftanii egaa erga nan baasa dura ta'e ammumarraa kaasee qubee bakka bu'een dubbadhaa jechuudha. Ittaansuudha waan jechuu barbaadu Dooktar Alii Birraan gaafa umuriidhaan lafarra ture wanta guddaan inni hojjete afaan Oromoo, afaan aartii, afaan muuziqaa godhee afaan Oromoo guddisee jechuudha. Nummoo dhaloonni taanu ana dabalatee warra kaanis qubee guddisuu erga inni afaan Oromoo guddisee nummoo ga'een keenya qubee guddisuu sadarkaa qubee keenyaa afaan keenyaa ilma afaanii kan ta'e qubee guddisuu ta'a jechuudha. Imaanaan nutti kenname akkasitti kan baanu ta'a. Hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii kabaja naa laattaniif hedduu gammadeera. Aba jennee kana walumaan jalqabnaa afaanuma keenyaan katabnee dubbifnaa. Aba jennee kana kanumaan jalqabnaa afaanuma keenyaan katabnee dubbifnaa. Aba jennee kana kanumaan jalqabnaa afaanuma keenyaan katabnee dubbifnaa. Bagama kan keenya taate
foon abbaa koo. An amma aadaa tokko jalqabuuf hin jedha. Ituma jirru wal jajanna. Ituu jirru wal jajanna. Dabaa keenyan gorfanna. Isa jaallatamu hin jaallanna. An amma nama tokko yoo hin jibbu. Siin immoo man si jaalladhe. Garmalee man si jaalladhe. Mirga kooti. Jaalala keessa jira waan baay'een jibba keessa homtuu hin jiru. Walaa jaallannu wal biraan damme siinis sin jaalladha foon abbaa koo. Laayikii sii kenneen beekus arrabsee sin beeku sin jaalladha. Hundi keessa nuun barbaachiftu iddoo qabdu mubee fi dagaagaa walii qabdanii tuffistuu har'aa kaasee officially artist Leencoo Gammachuu will be appointed as an ambassador for Qubee TV. የቁቤ ቲቪ አምባሳደር ድምፃዊ ሌንጮ ገመቹ የአፍሪካ የኢትዮጵያ የኦሮሞ ድምፃዊ ሌንጮ ገመቹ ኤየ ሀረራ ካሴ አማና ጉዳ ፈኬኛ ቴሌቪዥን ቁቤ ቲቪ taatee jirta amaanaa guddaadha. Badhaasa qofa miti. Amaanaa guddaa sitti kenname. Before and after maaltu sitti dhaga'ama? Sartifikeetii fudhatta. Har'aa kaasee artiist Leencoo Gammachuu Qubee TV namoota qubeen afaan Oromoo dhalachuu isaatiif aarsaaf gatii guddaa kaffalaniif galanni isaanii guddaadha. Qubeen afaan Oromoo dhalachuu isaaf qoorni maatii keessanii olaanaadha kan isaaniitti innis hojiin hojjetee fi har'aa kaasee immoo ambaasaaddara akka inni ta'ee muudame sartifikeetiin kun ni ibsa. Before and after imbo'a sedheenan eegaa. Galatooma wanta baay'eellee wanta jedhu hin qabu natti baay'ata. Kun nama daaluu ana caala namoonni wanta kanarratti waan baay'ee godhan jiru namoonni itti bareegaman jiru nummoo hammoomna keenya amma beekumsa keenya madanneetti keenya hin hojjenna Qubee TV ambaasadara ta'ee irraa booddee Qubee TV daawwadha amma waan jalqaba promotionii isa hedduu gammadeera hedduu kabajanaa lattaniif ulfaadha waan hin jedhu qabu. Yeroo gaarii. jettee fixxeetta waan jettu maadam. Taa'umsa isaatti kabajaaf jaalala olaanaadhaan na deebisaa. Jalqaba qubee jenereeshiniin as keessa jira. Warri immoo qubee kana gadhaabuudhaaf kaleessa dhamaa turanis as keessa jiru. Nu lachuu baga gammanne jechuu barbaada dura. Itti aansuudhaan namoonni miidiyaa maqaa qubee jedhu kana qabatanii kaatan warra seenaati. Warra seenaa kana immoo kunuunfachuu fi akka gadhaabbatanii haga maqaa isaanii gahan gochuu keessatti immoo hojimaniin guddaan nama asteenyee sagantaa kana eebbifnee fi borummoo foddaa TV irratti teenyee warra laallurra jira jechuudha. Isi warri hundeessitan gahee keessan baattanii jirtan jedhee yaada. Kana booda nutu gahee keenya taphachuu qabnu jechuun uummata Oromoo maqaa Oromootiin dhiibamaa ture maqaa Oromootiin boonaa ture maqaa Oromootiin immoo abdii horatee deemaa jiru kana jechuudha. Ani dhaamsi guddaan hojjettoota TV kanaaf dhaamu haga maqaa keenyaa kana gahuun dirqama. Maqaa kana qabachuun by the way assignmentii guddaadha. Maqaa kana qabatanii bahanii haga maqaa sanii gahuu dhabuun immoo kufaatii guddaadha. Qubeen afaan Oromoo qubee ittiin barannu qubee saayinsii fi teeknooloojii qubee guddaa abdii irraa qabnu ta'uunsaa beekamaadha. Kana gochuu keessatti immoo warra gahee taphachuuf dirree taphaa san keessa galtan waan taataniif warra tapha san bareechu warra tapha san sadarkaa isaa eegeen taphatuu fi keessattuu qubee afaan Oromoo qubeessuu waliin wal qabatee rakkoo jiru furuu keessatti gahee keessan bahachuu qabduu dhaamsa jedhu qaba. Because qubeen afaan Oromoo har'a nama hayyuu kenna jennee bira dhaabbannu biras gaafa deemnu rakkoon qubeessuu jira jechuudha. Rakkoon qubeessuu kun maal irraa dhufti tarii
waan keessa dhufneetu rakkoo qaba waan ta'eefi gara fuulduraaf garuu namoonni assaayimentii kana fudhannee deemnu waan kana gochuu qabnaa kun hirmaannaa dubartootaati. Dubartoonni miidiyaa kana keessatti gahee isaanii akka bahatan keessattuu aadaan Oromoo gama dubartootaatiin jiru baay'inaan hin mul'atu hin arginu. Aadaa dubartiin guddisuu qabdu dhiiratu dubbataaf yeroo baay'ee aadaa dubartii Oromoo keessa jiru akka dubartiin ofii isiitii dubbatattu akka isiin intala ofii ittiin guddistu gochuu keessatti illee gaheen keessan guddaadha. Qubeen yoo dubbannu afaan ta'a yoo barreessinu afaan ta'a. Qubeen dubbachuuf barreessuu qofaa miti gochas of keessaa qabdi waan ta'eef kana hunda akka isin gaachanni keessan ol ka'ee deemullee haawwatiin siiqqee abbootiin gadaas eebba isinii godhaa akka deemanii fi dhumarratti ani TV'n kun TV gaaddisa ilmaan Oromoo itti walitti dhufan immoo akka ta'us hawwii qaba. Miidiyaan garaagaraa yaada garaagaraa fudhatee dhufuu danda'a. Haa ta'u garuu siyaasa irraa bilisa haa taanu yoo jennu dhimmi Oromoo dhimma siyaasaa ta'ee jira. Siyaasa tana ibidda akka itti qabatan beekuudha malee ibidda qabuun rakkoo qaba jedhee yaadu. Akka itti qabannu beennee bakka afaan wallaalle kana garuu araddaa yookiin gaaddisa afaan itti wal beeknee Oromoon marti garaadhaan itti araaramee dhimma Oromummaa ittiin dubbatu gochuu keessatti gahee keessan bahachuu qabdu jedhee yaada. Miidiyaa akka kaleessaa sana haala akka kaleessaa san keessa deemtu yoo ta'e waan haaraa finneen dhufnu taanaan uummata Oromoofis bu'aan nu buusnu waanuma kaleessaati waanuma kaleessaa irra deemnee deemna waan ta'eef haala addaatiin dhufuu qabdu dhaamsa jedhu qabaa. Guddaan garuu uummata Oromoo harka jira. Uummata Oromoo waliin hojjedhaa ulfaadhaa. Lalisaa FIB ture amma Prime Media jira bagana gaannufte. Galatooma hunda dura Mubaarak Bashiriin hedduu akkan si gammade sitti himuun barbaada. Mubee wajjiniin waggoota sadiitti dhiyaatuuf qabsoo miidiyaa FIB gochaa turre. Egaa har'a bifa adda ta'een nu gammachiistee jirta. Waa'ee qabsoo qubee ammoo walumaan kan itti fufnu ta'a. Akkuma si gammade uummata kana biratti sitti ibsuu barbaadeeti. Galatoomii ulfaadhoo Mubee jechuun nama jabaadha. Akkuma beekamu nu biratti production managerii keenya kutaa teknooloojii FIB qophaasaa utubee dhaabaa ture. Isumatu FIB qilleensa irratti turse jechuu dandeenya. Amma ammoo qubee TV fuudhee dhufee jira. Sanis waliin egaa uummata bal'aa miliyoona 60 jennu kanaan qaawwaa miidiyaan Oromoo qabu waliin duuchina jedhee nabdadhaa. Waa'ila koo durii baga gammadde siin jechuun jaalladha. Ulfaadhu. Osoo waa baay'ee haasa'e natti tolaa ammoo behind the scene nan jira. Mubee wajjin waa baay'ee haasa'aatti jirra. Qubee dudduuba nan dhabdanii. Waa baay'ee walii wajjin hojjechaatti jirra. Stuudiyoo dhaqee daawwadheera yaadota jijjiira waa tokko tokko irratti kaasee wajjin haasa'eera. Isaanis irratti walii galaniiru. Ammoo gara fuulduraattis akka walii wajjin hojjechuu dandeenyu, akka qubee guddisuu dandeenyu. Yeroo nuyi OMN'n jalqabne revolutionary mediaadha kan nuti geggeessaatti turre. Egaa ammas revolutionary mediaan hadhabamu jechuu kootu hin taane ammoo revolutionary mediaan akkuma jirutti ta'ee Oromoon entertain gochuu danda'us qaba. Kolfuu qabaa, ijoollee isaa wajjin sanbataa dilbata taa'ee miidiyaa daawwatu tokko qabaachuu danda'uu qaba. Isa kana immoo hundi keenya abbootiin qabeenyaa Oromoos isa kana irratti amannee ofii isaanii haadha manaa isaanii hammatanii ijoollee isaanii qabatanii utuu hin leeyyain utuu hin ceephamin kan daawwatan TV akka qubee tokko qabaachuu qabna. Isa jedhu 100% ittan amanaa loogoo isaarraa jalqabnee Buktaarii wajjin haasa'aatti turre. Wanti isaan qabatanii dhiyaatan baay'ee wanta haalaan nama hawwatudha. Dhuguma umrii isaarraatii kana hin eegneen ture waan baay'ee gaafadheeniin ture Muktaar kun hin danda'amaa jennaan hin danda'amaa naan jedhe.
dhaloota akka isaarraati hin danda'ama isa jedhu dhaga'uu danda'u jechuun mataamti isaayyuu gammachuu guddaadha. Kanaaf warri qubee baga gammaddanii waan barbaaddanitti isin dudduuba jirra maallaqa qofaa miti dandeettiidhaanis waan qabnuunis isin wajjin jirra. Anaaf immoo ollaa koodha yeroon barbaade dhufeen isin wajjin taa'ee haasaa jabaadhaa isin jaallannaa galatoomaa. Hayyee galatoomaa anillee waan hedduu waan naasa'u hin qabu. Egaa inni guddaan har'a miidiyaa tokko dabalachuun nuuf waan guddaadha. Keessattuu immoo maqaa inni qabatee dhufee fi kaayyoo inni qabatee dhufe guddaa ta'uusaa hubannee jirra. Egaa isa kanarratti inni guddaan imaanaa isaan jechuun barbaadu ogummaa irratti jabaachuudha. Ogummaadha. Intarteeymentii sagantaan amma akka asirratti hubadheetti waan hedduu of keessaa qaba. Oduu of keessaa qaba. Sagantaa bashannanaa garaagaraa qaba. Biizinasii wajjiniin kan walitti hidhatu qophiiwwan garaagaraa akka inni qabu hubadheen jira. Inni kun akka jirutti ta'ee keessattuu rakkoo uummataa baasuu keessatti rakkoo uummataa baasuu jechuun rakkoodhuma fuudhanii afarsuu miti. Rakkoo sanaafis immoo fala barbaadu. Hidhannoon gaazexeessaa baalaansiidha. Baalaansii godhanii hojjennaan keessattuu OMN edda biyya kana seenee hedduun kadhataa ture akka inni biyya kana hin baane akka inni rakkoorra hin buune itti siqees gorsaan ture fudhachuu didanii gaafa biyya alaa jirru sana abdii fiixee jiran beeka nuni saayidii ima tokko wayyaanumatti ittiin bu'uuf ittiin sochoosuu ture ogummaa sana exercise godhaa hin turre yeroo sanatti jechuudha edda biyyatti immoo galee OMN silaa jijjiiramee baalaansi godhee rakkoon hongeen booranatti dhalate gaazexeessaan daanyaa miti hongeen booranatti dhalate maaliif dhalate rakkoon sun akkamitti uumame sanaaf maaltu godhame jedhamee edda rakkoo uummata sanaa gaafatee booda qaamni ilaallatu deebii maalii itti kenne kan jedhuun baalaansi godhee dhiyeessuudha yeroo baay'ee biyya alaa jiggaa turre kana OMN qabanne balaa ani gaa chief editariis hin ture dhaabbolee Oromoo kanatti waliin galu turani. Maal goone yeroo baay'ee anatu anaan qabadhaa deemaa ture. So maal goone dhaabbolee Oromoo hunda bakka tokkotti ofirraa dhiifneet seentarii uummatuma godhannee kaane jechuudha. Gaafa tokko warri nutti bu'anii adda bilisummaa Oromoo dabalatee dhaabuma inni keessa ture jechuudha. Hunda isaaniitu asii wayyaaneen nutti duula. Saatalaayitii irraa nu buusa. Achiis immoo arrabsoo quufaa oolla ture jechuudha. Anis Jawaaris ta'ee eenyumtu jechuudha. Ijoolleen achi keessa hojjetaa turan. Egaa ammallee saayidii poolitikaa keessa akka hin galle kanan imaana isinitti himuu barbaada. Miidiyaan asini afaan uummataati rakkoo uummataa soqaa baasaa sanaaf immoo falatti barbaada. Hojiin keessan yeroo hundumaa hidhannoon keessan baalaans kanan adaraa isiniin jechuu barbaada. Kanuma jedhaa gaa baay'ee naasa'u yoo naasa'e ani muuxannoo gaazexeessummaa waggaa 30 qabsoo wajjin waan tureef dheeraadha isa kanumaan hin goolaba. Hojii gaggeessaan qubee TV Mubaarak Hamilton irraa jalqabee F5tti seerumaan qoraasame. Amma immoo qubee TV jedhee dhufeera hojii gaggeessaadha. Amma immoo qubee TV bira geenyeerraa maal eegnu maal dhaamta. Tole galatoomaa ulfaadhaa asitti argamuu keessaniif nu bareechuu keessaniif ulfaadhaan isiniin jedha. Namoota hedduu qubee wajjin seenaan isaanii wal qabatu guyyaa har'aatti waamneetu kan nuti turre garuu akka lakkoofsa warra faranjiitti 19 jennee waan waamaa turreef namootni nuti waamne irra caalaan isaanii gara lixa Oromiyaarraas gara Bahaarraas gara giddugaleessaarraas namoonni nuyi waamne akka lakkoofsa Habashaatti se'anii guyyaa kana nurraa hafanii kanaaf kan waraqaan kun baay'eensaa harkaaf harkatti kennamuu dadhabe malee hundi isaaniiyyuu quba qabu maatiin warra qubee kana waliin hidhata qaban hundi isaaniiyyuu quba qabu wal dhabdee
yaadatu uumameetu malee hundi isaanii iyyuu hin beeku biraan geenya kanaaf akkasitti nu hubadha namootni hafan yoo jiraatan immoo qubee waliin kan wal qabatan dhiifama nuuf gootu akkuma nuyi sila jalqaba irratti jenne immoo nu gorsitu nu qajeelchitu galatoomaa ulfaadhaa baga dhuftan. Gaazexeessaa Abdii Fiixee egaa ammallee egaa gaazexeessummaa qofa miti waan sarpiraayizii baay'ee uummata Oromoof qabachaa jirta. Gaafumatti deemnu laallaa waamicha keenya kabajee eebba qubee TV'tiif asitti argamu keetiif duraan dursee galatoomi jecha miidiyaa fi uummata Oromoo akkamitti ilaalta? Miidiyaaf uummanni Oromoon jalqabaa kaasee Oromoon miidiyaa dhabuunsaa bara gabrummaa itti dheeressee ture. Bara asaanaa kana immoo Oromoon miidiyaa irratti dammaqee miidiyaa hedduu qabaachaatti jira. Egaa ammas qaawwa miidiyaa hedduu hin qabna. Gama miidiyaatiin baay'ee deemuu qabna guddachuu qabna jedheetan amana. Wanti amma mul'achaatti jiru quubsaa ta'uu baatus akka Oromoon bara dheeraadhaaf gabrummaa jala turetti adeemsuma gaariidha jedheetan amana. Amma immoo ijoollee yaangii baay'ee dhaloota qubeetu hojii babbareedaa qabatee achi as ba'aatti jira. Nus dhangaa kana irratti affeeramneetu kana har'aa isin bira jirru. Kanaaf miidiyaa fi Oromoon duraan baay'ee walirraa fagoo ture amma garuu walitti dhiyaachaa jira. Ijoolleen qubee walitti nu dhiyeessaa jiru jedhee namana. Tolee galatoomi egaa Abdiin miidiyaa keessatti umurii dheeraa baay'ee dabarseetta. Miidiyaa keessatti dabarsuun caalaa gaazexeessummaa qabsootii gadi miti. Gaazexeessummaan bara keessanii gaazexeessummaa akkasumaan miti ammas illee egaa istiraagilii baay'ee qabaata. Garuu sun immoo sacimaataan darbitanii har'as egaa hojii adda addaatiin dhufaa jirtu. Mee miidiyaan Oromoo akka nama miidiyaa tokkotti miidiyaan Oromoo maal ta'uu qabattee yaadda? Miidiyaan Oromoo kallattii adda addaatiin Oromoon miidiyaa ilaaluu danda'uu qaba. Miidiyaan riivolushinarii miidiyaa warraaqsaa jira. Miidiyaan warraaqsaa yeroo itti sabni miidhametti sagalee kan ta'uu fi danda'udha. Yeroo itti rakkoon adda addaa uumamutti miidiyaa sagalee ta'uu danda'udha. Akkasumas immoo Oromoon immoo sabumaadha. Kan biraa wajjinis akkuma saba tokkotti saba ta'eef intarteeymentii bohaartiis hin barbaada. Kanaaf yeroo ammaa yoo ilaalteetta ta'ee yuutuubiin keenyas miidiyaaleen keenya hedduunis qabsoo qofaa irratti yookiin immoo riivolushinarii miidiyaa fakkaatu. Kanaaf Oromoon intarteeyment miidiyaa qabaachuu qaba. Fakkeenyaaf amma weellistoonni keenya baay'een yoo ilaalteetta ta'ee Oromoo biratti kan akseptansii guddaa yookiin fudhatama guddaa qabaatanii yeroo isaan waa'ee warraaqsaa yookiin immoo waa'ee siyaasaa sirban qofaadha. Kana ta'uu hin qabu. Maltitaaskii ta'uu danda'uu qabna. Kallattii adda addaatiin deemuu danda'uu qabna. Waan 3, 4, 5 wal faana deemsisuu danda'uu qabna. Kanaaf intarteeyment miidiyaa qabaachuun nurra jira isa jedhu sababan amanuu fi Oromiyaan akka biyya taatetti ilaallee sabni Oromoo immoo akka sabaatti wanta isa bohaarsus qabaachuu danda'a. Gadda keessatti bohaartiinis jiraachuu danda'u qaba jedhee sababan amanuu fi miidiyaan hubannoo guddaa barbaada Oromoon miidiyaa irratti. Miidiyaan miidiyaa qabsoo qofaa ta'uu hin qabu. Miidiyaan miidiyaa warraaqsaa qofaa ta'uu hin qabu. Miidiyaa bohaartiis qabaachuu danda'u qabna jedhee saban amanu ilaalcha nuyi miidiyaa irratti qabnu xinnoo ishee bal'isnee ilaaluu danda'u qabna jedheetan amana. Isa kana immoo I think warri qubees hubannoo guddaadhaan achi as dhuftaniitu jedheenan yaada. Tole galatoomii deebii qubsaaf deebii bareedaa deebiste dhumarratti akka miidiyaa qubeettis akka uummata Oromoottis dhaamsiin qaba jettu yoo jiraate. Har'a kan as jiru nama xiqqoo haa fakkaatu iyyuu malee garuu nama hamlee guddaa qabuu fi nama dhugumaan miidiyaatti amanuudha jedheetan amana maalii fi tattaaffii isaan agarsiisaa jiran irraati argaattan jira sababa ta'eef kanaaf dhaamsa ani qabu miidiyaa kana guddisuun dirqama Oromoo hundaati. Oromoon immoo bu'aa miidiyaa erga bareeti. Bu'aa miidiyaa beekuu qofaa utuu hin taane qaama miidiyaa immoo jajjabeessuun utubuun bira dhaabbachuu danda'uun immoo dirqama isaati jedhee sababan amanuu fi miidiyaan kun istuudiyoo isaa dhaqee daawwadheera jalqabumarraa kaasee warra bu'uureessitan isinii wajjinis haasaatan ture akkaataa isin itti kaatan baay'ee kan nama hawwachiisudha kan Oromootiif utubaa guddaa ta'uu danda'udha. Oromoon qaawwa hedduu qaba gama miidiyaatiin ammas qaawwa kana hin guuttu jedhee sababan amanuu fi Oromoon miidiyaa kana wajjin dhaabbachuu qaba. Miidiyaan kun tarkaanfii hanga ta'e tokko qofaa tarkaanfatee dhaabbachuu danda'u hin qabu. Umurii isaa lakkoofsisuu danda'u qaba. Kan waggaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jennee akkuma dhaabbilee amma fakkeenyaaf biyyoota alaa yoo fudhatte kan akka CNN, Fox 5 miidiyaalee kana umuriin isaanii baay'ee umurii dheeraadha. Maaliif
bu'uura guddaa irratti bu'uureeffaman sababa ta'eef Oromoonis yeroo miidiyaa akkasii qabaatu kan bu'uura ta'uufii danda'u saba akka Oromootii fi Oromoo matuma isaati sababa ta'eef miidiyaa kanaaf bu'uura ta'uu danda'u qabna dhagaa jabaa irratti hundaa'u qaba sababa ta'eef ammumaa kaasnee jajjabeessuu isin bira jirra jechuu bakka isaan itti laaffatan bakka isaan itti wanta dadhaban fakkaatanitti immoo dhagaatti darbachuu qeequu osoo hin taane itti dhihaannee isa kana sirrii mini jennee gorfachuutu nurra jira. Kanaaf kun immoo dirqama Oromoo hundaati jedheen amana. Tole gaazexeessaa Abdii Fiixee egaa yaada bareedaa fi yaada bal'aa nu laatte asti yeroo keerraa qaalii gootee asitti argamte yaada nu laatteef hedduu galatooma. Isinis baay'ee galatoomaa jabaadhaa isinii wajjin jirraa waan barbaadan hundumatti immoo nu waamaa hin argamna. Tole egaa kara deemummaan kee ammas egaa uummata Oromoo fettee kara deemummaan kee akka tufetti jira kara deemaa waamicha eebba qubee TV kabajjee asitti argamuu keef galatoomi jecha miidiyaa Oromootii fi Oromoo akkamitti ilaalta? Miidiyaa hin qabnu hin jedhu ni qabna. Miidiyaan qabnu garuu hamma nuti geenyu hin ga'u. So miidiyaan kun har'a eebbifamuu isaatti biyya namoonni lama wal fakkaatan tokko quufee rafu tokko rakkatee jiraatu keessatti uummata kanaatiif saayitii kana kun argamuun naaf gammachuudha. Inni tokko gatiittiitti ba'aa danda'ee hin baanne baatee socho'a. Inni tokko immoo harka isaa duwwaa sochii biyya dadhabe keessatti miidiyaa banachuun ni ulfaatti. Ta'us garuu yoo waaqni nama gargaaree gargaaramuumi saayitii badduu saayitii itti namni qaamuma isaa ta'e qaama isaa nyaachaa jiru keessatti waan keenya waan guddaa kana argachuun lafa itti lafeen keenya baay'een awwaalame keessatti waan lafee keenya barbaadu argachuun keenya anaaf akka gammachuu guddaatti lakka. Tole galatoomii deebii bareedaadha egaa gammachuun fuula keerraa hin mul'ata. Kanaaf miidiyaan Oromoo maal ta'uu qabatti? Miidiyaan Oromoodha sabichuma Oromoo san kan ibsuu danda'u ta'uu qaba. Waan hin jirre akka jiraatti lafa kaa'u osoo hin taane waan jiru jira jedhee waan hin jirre hin jiru jedhee yoo kan lafa kaa'u ta'e waama nu fakkaatu aadaadhaatiin duudhaadhaatiin waan nu fakkaatu nuyi garaagarummaa kan qabnu yoo laga bishaaniitii fi yoo amantaati malee yoo dhiigaa yoo lafee nu waan tokko qabna. Oromummaadha kan nuti qabnu. Kanaaf miidiyaan Oromoo maal ta'uu qaba jedhanii yoo ol gaafatan gaaffiima waliin gaafannedha jechuudha. Yoo erga kan Oromooti erga ta'eeti isaanuma saba sana ta'uu qaba jedhee yaadaan. Karaa deema dhumarratti kan itti gaafadhu taajabbii miidiyaati nama aartiiti miidiyaa irraa waggaa dheeraa hojii baay'ee uummata Oromoof hojjechaa turte hojjechaa jirta miidiyaa fuuldurattis miidiyaa dudduubatti taajabbii miidiyaa waan qabdu jira. Lallaboota lallabuu hin qabne yeroo isaan lallaban danuu argita waan hin fakkaanne fakkeessuu irratti. Miidiyaa baay'een tibba ofii isaatii fayyadamu. Kan uummataa fayyadamu osoo hin taane waan ofii isaatii. Dhaloonni kun immoo akkuma miidiyaan har'a miidiyaa qubeedhame dhaloota qubeeti. Dhaloota qubummaa isaa keessa darbee immoo dhaloota ijibbaataati. Waan argite itti fe'uu hin dandeessu hin baatu. Sobdee bira taruu hin dandeessu sin dhaga'u. Dhalootichumatu dhaloota qubbee irra darbeetu dhaloota ijibbaataa ta'ee jira. Wanta ati dubbatte miti wanti ati yaadde isaa gala. Barichumatu akkas. Miidiyaa irratti taajabbiin ati qabdu moo dhaloota of sobeessi sobuu kajeelutu danuu. Jalqaba of sobeessi hin sobuu kajeela. Namtichi erga toorarraa kaatee gara keetti qajeela. Maal bakka bu'ee miidiyaa bakka bu'ee. Taajabbiin miidiyaa irra jiru ani beeka kan jedhan ati hin beektu dhaloota ta'anii jiran. Inni ofii kiyyaatii ani kunooti jedha lakki atachi hin jirtu kan ittiin jedhamu taajabbii miidiyaa irra jiru. Kana gaafantiin jedhu miidiyaan nama. Garuu waan bakka bu'ee qaba. Miidiyoonni Oromoon baay'een isaanii immoo ni dubbatu malee wanta ittiin jedhamu hin dhagaan. Oromoon akkas jedha dubbii fokkisuuf afura jaa'uuf dubbii fokkisu abbaan ofirratti hin beekudha. Foolii afaan kiyya keessaatii ba'usitu dhagaa. Ani hin dhaga'u. Namni kaarboon daayoksaayiidii baasee oksiijinii fudhata. Yoo namni sitti mee gaari taajabbii miidiyaa Oromoo irra jiru isa quba itti qaban hin argu. Anatu sirriidha jedhee waan yaaduuf. Namni kamuu addunyaa kanarraati bakka bakka isaatti sirriidha. Iddoo iddoo isaatti sirriidha. Garuu ani sirriidha otuma ittiin jettu uummata bakka buutee yaadachuu sirra jiraata. Yoo uummata bakka buutee hin yaadanne ati sobaa taatitu miidiyaa sanillee sobaa gooti. Taajabbii miidiyaa irra jiru aayidooloojii nama dhuunfaa kan uummataati jedhanii sobanii qubni itti qabamudha. Galatoomii jaaloo.
Tole hedduu galatoomii Daanii egaa yookaan kara deemaa deebii qubsaaf deebii bareedaa naa laattee meedhuma irratti gaaffii tokkoon siif qaba. TV qubee akkuma argite egaa har'a tokko jedhee hojii isaa eegalee eebbifameera. Eebba yookaan dhaamsa TV qubeef qabdu dhuma irratti nuyi. Namni har'a dhalatee har'a hin fiigu, har'a dhalatee har'a hin deemu. Ganaa waan baay'ee har'a dhalatee iyyuu har'a hin nyaatu. Xuuxxoorraa hodhuurraatii ka'a. Miidiyaan kun har'a dhalate. Bullee ilaalla baay'ee isaa. Sababni isaa namoonni baay'een gaafa gufachiisuu gaafa barbaadanii ofii isaaniitii dhagaatitti gufattu kaa'u miti. Itti nama barbaadu. Har'a dhalate namni gaafa dhalate akkuma hin fiigne, namni gaafa dhalate akkuma hin deemne, namni gaafa dhalate akkuma hin daa'imne qubee miidiyaan har'a erga dhalateeti wantoota isa kaan bulleetu kan ilaalu. Borii isaatti garuu dhaamsan isaatiif qabu uummanni kuni kan aniif ati jennu caalaa jechuun nama bakka buutee jettaami kanatti foddaa miidiyaa qabattee jettu caalaa wanta ati isa kanarra dhaabbattee jechuuf jette beeka. So namni yoo walii gale walii gala. Yoo walii galuu baate immoo akkuma waliin galle irratti walii galeetu addaan gala. Isheen kun kan miidiyaati. Waan miidiyaa kanarratti immoo dhalateeraami adeemuudhaatii fi akkuma kan uummataa ta'e gaafa hundumaa beekaa yoo deeme beekumsi isaa kan itti fufu ta'a jedheen yaada. Egaa dhalate bu'aa addunyaa kanatti dhalatu kolfaa namni dhalate hin jiru rakkistuudha. Qubeen kunis immoo addunyaa bu'aa jirtutti dhufee dhalate. Nuyi mimmaan dhangalaasaa jiru. Kaan hongeen badduu baaneetu kaan harka namaatiin badduu baanee nuyi bu'aa jirutti dhufe. Saayitii namni hundumaa bu'aa jirutti immoo namni kolfuu hamaadha badaadha. So saayitii kolfaatti nu. Kanaatiif qubee miidiyaadhaatiin kanan jedhu waan argan nyaachaa waan argan dhugaa deemuun hin danda'amtu waan ta'eedhaatiif yoo obsanii danda'an yoomoo eeggachaa socho'an uummata kanaa wajjin socho'uu danda'a. Kan beelee nama nyaachuurra darbee gaafa rakkate of nyaata namatu nyaatamu bara namni nama nyaatu keessa immoo jirra. Yoo isa kana eeggate akkuma dhalatetti suuta daa'imee akkuma dhalatetti suuta harka qabatee ka'ee akkuma dhalatetti immoo guddatee deemee of ga'aa ta'uu danda'a. Kan isaan alaadhaa harki nuun nu kolaasuudhaatiif deemu danuu jira waan ta'eedhaatiif qubee jennee akka hin dhaabbannee jedheen dhaamsa kana dhaaba. Tole egaa kabajamoo ambaasaaddara Diinaa Muftii jalqaba irratti egaa waamicha keenya kabajanii eebba waamicha TV qubee irratti argamuu keessan galatoomaa jecha mee egaa uummanni keenya uummata bal'aadha. Uummati Oromoo miidiyaa isa madaalu miidiyaa barnootaaf miidiyaa bashannanaa qabatanii yaadu. Miidiyaan amma jiru baay'ees fakkaata malee hin hanqata jechuudha. Hin hafa baay'ee miidiyaa baay'ee barbaachisa Oromoodhaaf. So miidiyaan akka qubee amma jalqabame kun babal'atee itti fufuu qaba. Qubeenis achirratti rooliin inni taphatu guddaa ta'uu danda'a jechuudha. So kun immoo wanta baay'eedhaaf barbaadama jechuudha. Uummata afaan isaa cimsuudhaaf, aadaa isaa cimsuudhaaf, fedhii isaa himuudhaaf, lamummoo uummata kakaasuudhaafis gahee miidiyaa qabu guddaadha. Biyya guddisuudhaaf, biyya cimsuudhaafis. So kana waan ta'eef qubeen rooliin isaa baay'ee cimaadha jedhamee fudhatamuu danda'a. Tole galatoomaan jedhame walitti qabee waan baay'ee waa'ee qubees waa'ee miidiyaa Oromoo fi Oromoos waan ta'uu qabu kaastaniitu taajabbii miidiyaa isin hangaa olaanoodha waan baay'ee hojii baay'ee argitaniitu waan baay'ee keessa darbitaniitu Oromoofis gatii guddaa kaffaltaniitu mee taajabbii miidiyaa irratti qabda yoo jiraate biyya kana. Miidiyaan hanqina qaba. Cimeennas qaba jechuudha. Hanqinni jiru keessaa tokko miidiyaan informationii tokko dafee fudhatee uummata biraan gahuu irratti wanta uummata bira gahuu qabu immoo akkuma jiruun uummata bira gahuu irratti fedhii uummataa immoo guutuu irratti yeroo tokko wanta jiru wanta ta'ee gadi buusu jira. Yookaan immoo bira dabarsuu jira. Exaggerate godhuu jechuudha. Kanaaf miidiyaan wanta ta'ee akkuma ta'een uummata bira galchuu qaba. Yeroodhaan galchuu qaba. Kanarratti miidiyaan biyya keenya hanqina qabu jechuudha. Proactive miti jechuudha. Reactiveidha. Yeroo baay'ee deebisa irratti malee wanti biraa eegaasamee eega dhume booda haasa'utu jira. Consistency irratti immoo miidiyaan cimuu qaba jechuudha. Achirratti sirrii ta'uu qaba. Correctness. See qualities of communication kan jedhamantu jira. Achirratti courtesies barbaachisa. Uummanni uummata kabajee hojjechuu qaba jechuudha. So quality kana waan hanqatu jira. Cimeennis jira garuu cimeen irratti
dhaabbatanii hanqinni jirus sirreessuu barbaachisa jechuudha. Tole galatoomaa egaa yeroo nu laattaniif jecha dhumarratti dhaamsaa uummata Oromoof yookaan qubee TV qabaatan yoo jiraate. TV qubee kanaa cimsaa bira dhaabbadhaa warri abbaa qabeenyaa qabeenyaan warri mooyyuu humnaa qabdan humnaan warri mooyyuu beekumsa qabdan beekumsa keessaniin akka gargaartaniin dhaamicha dabarsa. Isinis warri qubee kana keessa hojjetan TV kana keessa hojjetan jabaachuu qabdu baga asin geettanii garuu amma suuf durattis uummanni isin bira waa jiruuf akka saksii taatan abdiin qaba jechuudha. Tole yeroo nu laattaniif galatooma. Ilma argattan kanaatiif waliin horaa bula galatooma. Tole kabajamoo obbo Mulunee kakaa waamicha keenya kabajanii eebba qubee TV irratti argamu keessaniif galatoomaa jecha mee waa'ee miidiyaa uummata Oromoo baay'ina uummata Oromoo fi miidiyaa Oromoon qabu wal bira qabdanii maaltu itti dhagaa miidiyaa Oromoon qabu Oromoo hin madaalamu hin madaalu. Dhugaadha dhibba keessaa 10 hin ta'u wanti miidiyaan Oromoon qabu. Mukkeettis hin baane miidiyaas hin qabu yaadisaas hin mul'anne rakkina baay'ee keessa jira. Yeroo kam akka inni bahu yeroo kam akka sagaleen isaa dhaga'amu abjuun itti ta'ee jiran. Ammayyuu rakkoo keessa jira hin baane waaqatu beeka jedheen dhiisee jira. Tole kanaaf mee miidiyaan Oromoo maal ta'uu qabattanii yaaddu? Miidiyaan Oromoo dhugaadha akka laafaatti ilaaltan malee tokkoffaa darajaa tokko qabachuu danda'a miidiyaa biyya keessa jiru irratti. Miknaati isaa nama baay'ee jira. Nama walakkaan biyya kanaa walakkaa olitu Oromoodha. Hin qabu, hin tuffatu. Kana gabaatti baasnee ibsine namooti dhaggeeffatanii dhugaa Oromoo baruutu irra jira. Dhugaan Oromoo maal fakkaata? Sobaan maqaa isaa balleessuun maal fakkaata isa jedhamu hundumti keenya tarbaarramne kana kaasuun irra jira yaada. Tole egaa miidiyaan qubee har'a eebbifame akka garaa keessanii yaada keessan quqqaa keessan rakkina keessaniif kan uummata Oromoo kan baasee uummatatti agarsiisuudha. Egaa yaada asti nu argamtanii nu laattanii fi waamicha keenya kabajanii dhuftaniif galatooma. Ulfaadhaas ni galatooma. Egaa tole egaa kabajamaa artiist Urgeessaa Isheetu waamicha qubee TV eebba qubee TV irratti nu kabajee argamuu keetiif galatoomi jecha meegaa egaa fi muraasatti gaafadha miidiyaan Oromoof Oromoo wal madaalattee yaaddaa jalqabaa. Jalqaba irratti qubee televezyiinii jechuun dhugaa sarpiraayis nu gootan waan ajaa'ibaati. Hedduu itti gammanneerra isinillee nu affeeruu keessaniif keessummaa kabajaa akka miidiyaan kun eebbifamee uummataaf tajaajila kennuuf nu affeeruu keessaniif jalqaba irratti galatoomaan isiniin jedha. Itaansee gaaffinatti gaafatte dhimma Oromoo fi miidiyaa isaa. Dhugaa dubbachuuf taanaan Oromoo fi miidiyaa dubbachuuf illee nama salphachisa. Maaliif uummanni miliyoona 60 oli miidiyaan nu qabnu 4-5 kan hin caalledha beektaa. Kanaaf amma miidiyaan keenyaa fi baay'ina uummata keenyaa akka wal madaaluuf haalli amma uummanni keenya dammaqinni itti jiru miidiyaalee haaraa guyyaadhaan guyyaatti waan haaraa dhageenyaa deemnaa miidiyaa haaraa dhageenyaa deemnaa kun waan bareedaadha. Kanaaf qubee televezyiiniin kun immoo moggaasa isaatirraa ka'ee maqaa baay'ee cimaa maqaa baay'ee bareedaadha. Akkasuma akka maqaa isaa cimaa akkuma miidiyaa qubee jedhame hojii ciccimaa hojii babbareedaa waan Oromoo fi Oromiyaa fakkaatu akkasumas aadaa seenaa duudhaa haala walumaa galatti waan Oromoo fakkaatu akka hojjetu abdii cimaan qabaane akka weellisaa tokkotti jechaadha. Kanaaf isinis jabaadhaadha. Dabalataan immoo uummanni miidiyaa haaraasaa kana jabeeffachuu qaba. Maaliif miidiyaan tokko ka'umsa yoo tole hammi inni deemu yookiin fageenya isaa tilmaamuun nama hin dhibu. Maaliif tarkaanfii isaa bareedee dinagdee barbaada jechaadha miidiyaan tokko jabaatee cimee hojjechuudhaaf. Kanaaf uummanni immoo miidiyaa isaa waan isa fakkaatu baay'ina hin qabnu miidiyaa hin qabnu qofa osoo hin taane ammuma qabnu saniyyuu miidiyaa qabnu sana ammam jabeessina yoo jenne uummataaf gaaffiidha waan ta'eef kanaaf miidiyaa keenya jabeeffachuunis asumaan dhaamsa kiyya haa ta'u jechuun barbaada. Tole meegaa galatoomii gaaffii baay'ee ani adda addaatti itti gaafachuuf ture walitti qabdee naa deebistee jirta. Garuu dhumarratti wanta isin jedhu dhaamsa qubee TV uummata Oromootiif dhaamtu yoo jiraate. Ani qubee TVtiif ani dhaamu akka maqaa keessanii kana jabaadhaati wanti si fakkaatu waan maqaa kana fakkaatu waan jajjabaa waan cimaa uummata kana madaalu akka ta'uun isinii dhaamuu barbaada. Uummata Oromootiin immoo wanti dhaamuu barbaadu waan man jalqaba gaggabaabsee jedhe san maaliif waan baay'ee jechuun barbaadu waan tokko akkuma maqaa isaa cimaa akka ta'uuf ciminaan jabeessuun hin barbaachisaa waan ta'eef jabeessadhaa miidiyaa kana gamanummaan manaajimentii isaa hooggansi isaa cimaa yoo ta'e miidiyaan tokko immoo cimuu danda'a jedhee waan yaaduufis hoogganaan miidiyichaa uummatuma waan ta'eef miidiyaan kan uummataati yeroo baay'ee kanaaf uummanni miidiyaa kana akka jabeessu dhaamuun barbaada uummata Oromootiin immoo asiin
aga miidiyaa kana ilaalaa jirrutti walaa taanu waliifaa taanu yoo wal taane yoo waliin taane miidiyaa kana caalus ammas miidiyaa haaraan akka nu dhalatuuf jajjabinni numarraa tumsa keenyaani waan ta'eef kanan dhaamu barbaada. Isinis uummanni Oromoo kallattii adda addaatiin nu daawwachaa jirtan baga gammaddanii baga guyyaa bareedaa miidiyaa haaraa itti sarpiraayis taatan argattan kana jabeeffatanillee isiniin jedha. Anillee baay'een gammadeera. Isinillee baga gammaddani. Ayyee galatoomi dhaamsa guddaadha. Artiistii Nagaasaa waamicha keenya yookaan eebba qubee TV kabajjees argamu keef galatoomi jecha jalqaba irratti gaaffii lamaan tokkoon si gaafadha. Isa keessaa jalqabatti uummatni Oromoo miidiyaan ni qabuuf Oromoo mee akkamitti ilaaltan? Baazawee duraan dursee isinillee iddoo kanatti nu affeeruudhaaf guddaa galatoomaa isiniin jedha. Iddoo kanatti nu affeeruu qofaaf osoo hin taane uummata saba bal'aa kana madaaltanii Oromoon akka baay'ina isaatti miidiyaa fi baay'ina Oromoo fi baay'ina miidiyaa keenyaa gaafa laallu waan lammii biyya kanaa keessaa lammii biyya biraa faa waan nutti fakkaatudha. Sabni xiqqoon illee miidiyaalee meeqa qabaattee yeroo waan tokko tokko sagantaaleen garaagaraa jiru ka baay'inni miidiyaa Oromoo kana jennee wanta xumurru miti. Kanaaf isin immoo warra saba kana wanta madaaluu kana qofaayyuu miti kan kanatti aanuyyuu miidiyaalee hedduun nu barbaachisa. Baazawee miidiyaa qubee jettan immoo qubee jechuun qubee afaan Oromoo keessatti kan nuti ittiin sirbinu kan ittiin nu weellifnu kan ittiin aadaa keenya labsinu kan ittiin eenyummaa keenya kan ittiin biyya bulchinu kan uummanni jiruuf jireenya ittiin geggeessu waan ta'eef qubee jechuun kana jechuudha waan ta'eef nus immoo akka nama weellisaa tokkotti akka nama aartii tokkotti ani waan gammachuu kanan jedhamne natti dhagahame iddoo kanatti dhufee waan akkasii arguun kanaaf immoo uummanni keenyas immoo kallattii garaagaraatiin immoo abbootii qabeenyas ta'e maalis ta'e miidiyaalee keenya faana dhaabbachuu qabu. Miidiyaan humna, miidiyaan qabeenya uummataadha, qabeenya uummata qabeenya keenya waan ta'eef kanaaf ani guyyaarraa dhugumas hin jedha baay'ee gammachuu kanan jedhamne takka weellisaa tokkotti gammachuu guddaan natti dhagahame jechuudha. Tole galatoominsi jedha gaaffii sitin dheeressu maaliif hunda isaa walitti qabdee kaaste dhumarratti dhaamsa qubee TVs fi yookaan uummata Oromoof qabdu yoo jiraate. Ani dhaamsan qubee TV kanaaf qabu maaliif jechuudha. Miidiyaan keenya miidiyaa yookaan saayidii tokko qofa ta'e qofa qabatee deemu tokko qofa ta'uu hin qabu jechaadha. Saatii kana fakkeenyaaf yoo Oromoo waldhabbii Oromoo kana keessattis araara hundumaa kallattii hundaan karaa nagaa labsuutti karaa uummata tokkummaa uummataa labsuutti Oromoon akka tokko ta'u miidiyaan humna guddaa qabaachuu qaba. Miidiyaan immoo humna guddaas qaba waan ta'eef isin immoo waan aadaaf seenaa uummataa wanta dhokate fakkeenyaaf miidiyaaleen hedduu kanaan dura darban gaafa uummanni rakkoon irra gahus gaafa miidhaa saba isaanis sirriitti cimanii rakkoo uummata isaanii gadi baasuudhaan miidiyaaleen tokko tokko immoo saayidii tokko qofa qabatanii karaa dhugaa dabsanii illee wanta dhugaa sun dabee quuqqaan uummataa sun isa cuuccamee kun akka inni kanne kanarratti cimtanii akka hojjettanii fi uummanni Oromoos immoo miidiyaa kana tumsu akka qabu akka cinaa dhaabbatu abbootiin qabeenyas kallattii garaagaraadhaan miidiyaa kana cinaa akka dhaabbannu miidiyaa qubee jechuun miidiyaa baay'ee jaalannu baay'ee jechumti isaayyuu osoo gana jalqabbii guyyaa jalqabiidha waan ta'eef odoon jalqabiin ganaa gammachuun isaa ittiin deemaa jiru waan uummanni nama gammachiisudha waan hedduu namatti toludha waan ta'eef nus immoo hagumna keenya miidiyaa qubee waliin jirra. Walfaana jirreessa jedhamu san asuma mirkaneeffachuun barbaada galatoomaadhaaf jiraadha. Qubee miidiyaa qubee keenya miidiyaa keenya qubee miidiyaa waliin yaa ta'an uummanni Oromoo marti galatoomaa. Tole kabajamaa keenya waamicha keenya kabajee eebba TV qubee TV'tti argamu keef galatoomi jecha mee dursaa waa'ee miidiyaati gaafiinti gaafadhu miidiyaa uummatni Oromoo qabuu fi baay'ina uummata Oromoo wal madaalaa moo maal jedha kamti yaadda? Okay galatooma duraan dursee baay'ee abjuudha. Ogumaan qabatamaan abjuun uummanni Oromoo argatu qubee TV jedhee yeroo namni yaadeeyyuu gara kaatti fide nama addaati dhugaadhaan. Taansuudhaan akka gaaffii keerratti hundaa'ee uummata keenya namoota yoo xiqqaate miiliyoona 60 ol jedhamee yaadama. Hanga ammaa kan qabnu duudhaa Oromoo aadaa Oromoo dabarsanillee kan hin geenye jira. Kanaaf yeroo qubee jenereeshinii keessatti immoo qubee TV banamu uummata keenyaaf carraa guddaadha. Uummanni keenya itti fayyadamuu qaba. Miidiyaa kana hordofuu qaba, to'achuu qaba, ilaaluu qaba, yaadaan deeggaruu qaba. Namni kuma yoo fi keessa yoo ga'u uummata Oromoo keessaa bahee ijoolleen kun ijoollee keenya ijoollee bor guddatanii biyya kanaaf ta'anii ilmaan keenyaaf ta'an waan salphaa miti waan ta'eef miidiyaa kana jabeessuuf dirqama uummata keenya haala qabatamaadhaan hanga danda'ame toliin dhaabatee yeroo deemu ta'uu qaba jechuun barbaada. Ittaansuudhaan akka dhuunfaatti nuti guyyaadhaa yeroo eebbisiifnu waa hedduu of sammuu keenya keessatti yaadamaa ture. Namoonni gurguddoo yaada kennu yaada uummanni kennu kun maalirratti hundaa'etu gammachuun uummanni keenya keessa jiru inni akkatti baatee qubee TV kan argachuu qofaaf gagammadu kaka'umsa guddaa of keessaa qaban waan ta'eef baay'ee galatoomaa qaamni kanatti yaades uummata keenya waliin dhalootaaf waan guddaa waan ta'eef hedduu galatoomaa jechuun barbaada.
Tole egaa yaada bareedaadha egaa gaaffii lama sadii waan ta'u dhagaa kanatti walitti qabdee naa deebiste asumaan egaa gaaffii koo xumuraatti gaafadha dhaloota qubeetiif yookaan qubee TV'taaf hojjettoota qubee TV ta'u uummata Oromoo daawwattoota qubee TV'tiif dhaamsa dhumarratti qabdu. Hojjettoota qubee TV'tiif kan dhaamu ituu dadhabiin ituu yeroo isaanii hin qutatiin akkuma dadhabanii yaada kana qaama dhiyeessee fi hojjettoonni duukaa waliin qabatanii akka deeman nus akka uummataatti yaada qabnuun waan qabnuun simbira dhaabachuu keenya isin ibsa jajjabinaaf hamma humna keenya immoo akka ilmaan Oromoo tokkotti simbira dhaabachuu akka barbaadu isin ibsa si jajjabaadhaa jechuun barbaada. Tole yaada nu laatteef nu kabajee asitti argamteefis galatooma. Isinis galatooma ulfaadhaa. Tole egaa kabajamoo keenya waamicha keenya kabajanii asitti argamuu keessaniif galatoomaa jecha maqaa keessanii fi eessarraa akka dhuftan iyyuu nu jedhu. Hayyee sinillee naaf hedduu keessaniif guddaa galatooma. Maqaan koo Habtaamuu Tashoomee Taasisaan jedhama. Kan inni dhufe magaalaa Buraayyuu irraati. Tole obbo Habtaamuu Tashoomee hedduu galatoomaa. Mee kan nuti eebbisiisne TVdha. TV jechuun miidiyaadha. Gurra uummataa, sagalee uummataa, ija uummataati. Waa'ee miidiyaa yookaan TV Oromoo fi uummata Oromoo akkamitti wal bira qabda? Uummanni Oromoo sadarkaa miidiyaa irratti waan isa gitu hamma ammatti akka hin argamnetti natti dhaga'amaa ture. Yeroo hundumaa saayiboota kootii wajjin illee waa'ee kanaa haasofna. Saboonni biroon kan isaan humna horatanii waan garaa garaattiin dhoksaa garaa isaanii keessa jiru illee kan sammuu isaanii keessa jiru hawaasa isaanii wajjin addunyaatti beeksifatan miidiyaadhaan ture. Horiin hidhamtee jirtuu fi namni miidiyaa hin qabne tokkumadha garatti socho'uu hin qabu. Waan waraanni tokko godhuu hin dandeenye caalaa miidiyaatu godha. Miidiyaan hin ajjeesas hin kaasas yeroo ammaa kana. Uummanni keenya immoo akkuma beektu bal'inni isaa baay'inni isaa hedduudha waan ta'eef waan isa gitu hin arganne. Kanaafiyyuu televezyiiniin qubee amma jedhamee dhufe kuni anaan guddaa na gammachiisee jira. Maal isaatu na gammachiise sitti fakkaate? Maqaadhumti isaa iyyuu maqaa ajaa'ibaati. Qubee kan jedhame afaanonni tokko tokko loqonni keenya naannolee Oromiyaa garaa garaatti inni iddoo tokkotti beekamu iddoo tokkotti hin beekamu. Inni iddoo tokkotti hiika biraa qabu iddoo kan biraatti hiika biraa qaba. Qubee gaafa jennu garuu Oromoota hundumatu ittiin walii gala. Xinnaa guddaa jaarsa jaartii beekaa wallaalaa nama hundumatu ittiin walii gala waan ta'eef maqaa isaarraa jalqabee hiika guddaa qaba. Kanaaf saba keenyaaf TV'n qubee dabalamuunsaa tarkaanfii isa jalqabaaf isa guddaadha. Kanaaf illee namoonni yaada kana qaban akka itti nuu dabalan abdii guddaan qaba fuuldurattis. Tole egaa yaada bareedaaf bal'aa fi yaada guddaa nama barsiisudha. Kanaaf miidiyaan Oromoo maal ta'uu qabattanii yaaddu? Miidiyaan Oromoo Oromoo ta'uu qaba. Oromoo fakkaachuu qaba. Oromoo ta'ee Oromoo keessa seenuu qaba. Oromoo keessa seenuu gaafa jennu duudhaa isaa bakkee baasuu qaba. Aadaa isaa bakkee baasuu qaba. Kan hin boorofne, kan hin tuttuqamne, kan itti hin makamne waan hedduu qabna. Oromoo qofaaf mini ardii irratti mul'ate saboota biroo hedduuf iyyuu fakkeenya guddaa kan ta'u waan baay'eetu jira waan ta'eef Oromoo keessatti Oromoo keessa lixee Oromoo ta'ee gadi baasuu qaba. Fakkeenya sii kaasa. Sirni gadaa jechuudhaan beekama. Dhaloonni baay'een sirna gadaa jedhamuudhaan beekama. Waan achi keessa jiru tartiibaan namni hubatee jiru baay'ee muraasa. Keessuma dhalattoonni ammaa kun waa'ee sirna gadaa wanti isaan beekan muraasa jedheetan yaada. Kana jechuun kun nama hundumaa bakka hin bu'u. Namni akka gaariitti dhalataa ammaa ta'ee wanta hundumaa xiinxalee beekuus jira jechuudha. Sirni kun addunyaaf iyyuu fakkeenya gaariidha. Kan waggaa dheeraa duratu addunyaan of hin beekin ittiin beekamne Oromoon ittiin bulaa ture waan ta'eef sanaaf kan kana fakkaatan gadi baasee addunyaatti mul'isuudhaaf gaheen inni qabu guddaadha waan ta'eef Oromoo fakkaatee Oromoo ta'ee waan Oromoo keessa jiru calaqqisiisutu irra jira jedhee namana. Tole galatoomaadha. Yaada guddaa yaada bal'aadha. Dhumarratti dhaamsa TV qubeef yookaan namoota dhaamsa miidiyaa hordofaniif egaa gara miidiyaa kanatti walitti dhiyeenya qabaniif dhaamsa yoo qabaattan. TV'n qubee kuni kan kooti. Kan nama biraa miti. Kan keeti. Kan Oromoo maraati. Qabeenya isaa immoo abbaatu tikfata, abbaatu kunuunfata, abbaatu guddifata. Kanaaf anuma dabalatee saboota biraa uummata Oromootiif kan dhaamsine dhaamuu barbaadu tokko jedhamee jalqabameera. Akka inni dagaagu, akka inni hidda jabeeffatuuf, akka inni ce'u gochuun ga'ee hunda keenyaati waan ta'eef warri maallaqa qabdan maallaqaan, warri beekumsa qabdan beekumsaan. Haalli ittiin televezyiinii kana tumsan maallaqaaf beekumsaaf dandeettii biraatiin alallee namoonni xiinxaltanii waa uumuu dandeessanii karaa ittiin kana bira dhaabbannu wanti haaraan yoo uumame uummanni hundumtuu akka inni tumsuun barbaada. Waliigallee afaan keenya kana uummanna jechuun barbaada.
Tole yaada bal'aadha, yaada bareedaadha, yaada sitti dhiyaatanii yeroo keessan irraa sheerii gootanii akkasumas waamicha keenya kabajanii asitti argamtaniif galatooma. Anillee guddaan isin galateeffadha naaf yeroo keessaniif. Tole gaa kabajamaa keenya eebba qubee TV irratti argamtee waamicha siif godhamee kabajee asitti argamu keef galatoomi jecha miidiyaa Oromoof Oromoo mee akkamitti ilaalta? Miidiyaa Oromoo fi Oromoo akkan itti ilaalu uummanni Oromoo guddaadha, miidiyaan inni qabu immoo xiqqaadha. Uummanni Oromoo guddaan seenaa bal'aa, duudhaa bal'aa akka garbaa qabu kun garba guddaa beektaa. Garuu miidiyaan inni qabu gaafa wal buqqee qabdee ilaaltu miidiyaa xiqqaa qaba. Uummanni bal'aan kun miidiyaan inni qabu kun isaaf hin malu. Miidiyaan isaa ammayyuu babal'achuu qaba. Qubeen TV immoo dhaloota qubeetiin kan jalqabe miidiyaa filatamaa miidiyaa uummata Oromooti. Miidiyaa gaariidha. Kanaaf natti toleera miidiyaan kun banamuu isaatiin jechuudha. Tole galatoomii egaa itti aansee kan itti gaafadhu miidiyaa irratti taajjabbii yookaan waan taajjabdee qabda. Miidiyaa irratti yeroo baay'ee wannan taajjabu yeroo tokko tokko miidiyaan garee qabachuutu jira. Garee siyaasaa tokko yookiin garee ta'e tokko qabachuutu jira. Miidiyaa jechuun immoo miidiyaa walabaati. Paartii siyaasaa kamillee kan hin deeggarre gara paartii tokkootti yookiin garee tokkoo kan hin qabne miidiyaan gurra uummataa ija uummataati. Kanaafiyyuu miidiyaan sagalee uummataa ta'uu utuu jiru yeroo tokko tokko garee qabachuutu jira. Miidiyaan qubee kun immoo kanarraa walaba ta'ee sagalee uummataa ta'ee duudhaa aadaa seenaa uummata Oromoo kana hin mul'isaa. Dinagdee uummata Oromoo illee hin guddisaa. Qubee kanallee hin qaroomsaa. Dhaloota dhufullee hin qaroomsaa amantaa jedhuun qaba. Kanaaf garee irraa walaba ta'uu qabaa jechuu barbaadeen gabaabaatti. Tole egaa yaada bal'aaf bareedaan ulaattee yaada keef galatoomii waan asitti yeroo keeraa nu qooddeef illee galatoomi. Isinillee galatoomaa jabaadhaa isin faana jirraa isinin jechuun barbaada jabaadhaa qubee jenereeshiniin filannoo keenyaa filannoo uummata Oromooti. Abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya.